kabajamtoota daawwattoota keenya karaa TV afaan Oromoo yeroo hundumaa wixataan gajmaataatti sa'aatii kanarraa kaasee marsaa lamaan simbira kan ga'u odeeffannoowwan bifa biyyaa keenya kan roobii galgalaa sa'aatii 12 irraa eegalleetti kan jiru asaantii asaniif olaanaa yaaddessa istuudiyootti argamnee jirra. Akkasumas immoo qopheessitoota bifa biyyaa fi ogeessota istuudiyoo kaameraa hedduu dabalachuudhaan kan isin waliin turtii taasisuun ta'a gamanumaan isin affeerraa nu faana tura odeeffannoo keenya ijoo isaanii dursuun eegalla. Ayyaanni bara haaraa Walaayittaa Gifaataan yuuneeskootti galmaa'uun Itoophiyaa fi uummata Walaayittaa fi hiikoo addaa qabaa jedhan Ministeerri Turizimii Salaamaawit Kaasaan. Komishiniin farra malaamaltummaa federaalaa badhaasa harka qulqulluu jedhamu ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif kennuun isaa ibsame. Tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa ji'oota 4 qofaa keessatti bu'uuraalee misoomaa ibsaa irratti miidhaan birrii miliyoona 143 ol akka qaqqabe beeksiseera. odeeffannoo biyya alaatiin pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskiin biyyi isaanii filannoo gaggeessuuf qophii ta'uu ishee beeksisanii. Daawwattoota kunneen odeeffannoo ijoo bifa biyyaa marsaa duraaf qabannedha. Kanaan dabalatatti immoo odeeffannoo ispoortiis qabna akkasuma biizinasiis qabna. Dursa irratti garuu biizinasii booda bal'inaan nu biraan geessu nutti himuudhaaf Hawwii Taaffasaa istuudiyootti argamteetti nutti himti. Hayyee galatoomaa asaantii fi olaanaan akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaarraa odeeffannoo biizinasii guyyaarraaf qabanne keessaa ijoosaa dursinee kan isinitti himnu ta'a. Xiyyeeffannoo mootummaan misooma indaastiriif kenneeni seektarichi dadammaquu fi jijjiiramaa fiduusaa ministeerri indaastirii ibseera. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo naannoo Oromiyaatti barbaajataa 2018tti buna qulqullina isaa eeguun kumtaala miliyoona 18 gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuu fi hojjechaa jiraachuu biiroon Oromiyaa ibseera. Kanas bal'inaan gara boodaatti walitti deebina. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo tajaajilli wiirtuu tokko masoob tajaajila si'ataa argachuun yeroo isaaniitti haalaan akka itti fayyadamaniif kan isaan dandeessise ta'u jiraattonni magaalaa Miizaan Amaan ibsaniiru. Kanaaf kan biroo qabannee gara boodaatti walitti deebina. Hawwii guddaa galatoomii daawwattoota keenya odeeffannoo ispoortiis ni qabaanna ijoowwan isaanii nutti himuudhaaf immoo Mustafaa Nurallaa istuudiyootti argamee jira. Mustafaa akkam waltee xiyyeeffannoon ispoortii galgala kanaa bifa biyyaatiin daawwattoota biraan geenyu maal fa'i? Tole galatoomii olaanaa egaa odeeffannoon ispoortii yeroo kennuutiif biyya keessaa gaafa eegalu taphni walqixxeessituu torbee sadaffaa piriimiyer liigii Itoophiyaa tokko har'a taphatamaa kan jiru Shaggar Madiinooliitiin shaampiyoona liigichaa waliin taphataa kan jiru taphni kun yeroo ammaa gara xumuraatti deemaa kan jiru boodarra eenyuun injifate kan jedhu qabxii isaa qabannee walitti deebinu ta'a jechuudha. Kanaatiin ala odeeffannoon gara Afrikaatti guuncehu shaampiyoonii manneen barnoota Afrikaa afuraffaa irratti hirmaataa kan ture gariin kubbaa miilaa Korneelamiin Itoophiyaa har'a gara biyyaatti deebi'ee kan jiru garuu gara biyyaatti deebi'us simannaan taasifameefii kan jiru. Kanarratti taphoota Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin argadha. Taphoota Chaampiyoons Liigii Awurooppaa gulaallii ramaddii marsaa jaaffaatiin taphoonni kaleessa eegalee har'as itti fuutiin ni taphatamu. Taphoota kaleessa eegaleetiin Cheelsii irraa kan hafe kilaboonni Ingilaand Liivarpuuliitii fi Tootanhaam injifachuun isaanii kan yaadatamudha. Tapha cimaa jedhamee har'a tilmaama guddaa argateetiin ammoo Siitii Re'aal Maadriidiin ni taphatama. Arsenaal Reetiin ala maluutiin kan taphatu odeeffannoo kanaaf kanneen biroo gosa qabannee walitti deebinu ta'a. Hayyee Hawwii fi Mustafaa galateeffannaa boodarraa odeeffannoo kanneen bal'inaan qabatanii kan deebi'an ta'a. Ammaaf ce'umsa booddee walitti deebinaa bifni biyyaa keenya itti fufa. Biyya keenya gargaaramuurraa gara gargaarutti ceesisuuf kan tattaafannu. ካብ ዓለማዊ ሓቅን ህልው ኩነታት ሃገርን ዝተዛመደ حدش حساب لوطي انمرح ባሮቱ ድዒ ሲታልቅ ሶላይ በብሔራዊነታችን ኮርተን በአንድነታችን የምንዋብነን sida wada jirka ah ee aan u dhigayno taariikhda wada jirka ah ee jiilka bari nuy
biyya kabajamtuu fi lammiileen ishee qananiin keessa jiraatan Itoophiyaa badhaate kan dhugoomsinu ilmaan ishee. daawwattoota itti fufnaa dulee gaggabaaboo sa'aatii kanaatiin koomishiniin farra malaamaltummaa federaalaa badhaasa harka qulqulluu jedhamu ministeera muummee Dr. Abiy Ahimadiif kennu isaa ibsee jira. Badhaasni kun ministeera muummee sababni kennameef qabsoo malaamaltummaa ittisuudhaaf gumaacha taasisaniin bu'aa argameef akka ta'es koomishinichi beeksiseera. Badhaasa kanas ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed bakka bu'uudhaan kan fuudhan ministeera muummee itti aanaa Tamasgan Xurunaati. Itoophiyaa biyya malaamaltummaarraa bilisa ta'uun badhaadhinni itti dhugoome taasisuuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniitii jiru. Ministeera muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xurunaa mootummaa jijjiiramaa hojiiwwan hojjeteen piroojektonni xumuramuu hin danda'an jedhaman xumuramanii qabeenya misoomaaf oolchuu magaalonni jijjiiramaa jiru jedhan. Jijjiirama as malaamaltummaa hir'isuudhaaf mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira jedhan koomishinii farra malaamaltummaa Saamu'eel Hurqaato. Dabalataanis immoo hubannoo hawaasaa cimsuun seera malaamaltummaa ittisuudhaaf gargaaru baasuun akkasumas ga'ee miidiyaan malaamaltummaa saaxiluu keessatti qabu dabaluun hojiileen jajjabeessuun hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Ayyaanni bara haaraa Walaayittaa Gifaataan yuuniskootti galmaa'uu hordofee jiraattonni godina Walaayittaa gammachuu isaanii ibsachaa oolaniiru. Yaa'ii 20ffaa koree eegumsa hambaalee kiliyaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii Hindii Niiw Deeliitti gaggeeffamaa jiruun ayyaanni bara haaraa Walaayittaa Gifaataan hambaa kiliyaa addunyaa ta'uun galmaa'eera. Kana hordofee jiraattonni godina Walaayittaa hiriira ba'uudhaan gammachuu isaanii ibsachaa oolaniiru. Ministeerri Turizimiis galmaa'uu ayyaanichaa sababeeffachuudhaan erga baga gammannee dabarseera. Ayyaanni bara haaraa Walaayittaa Gifaataan yuuniskootti galmaa'uun Itoophiyaa fi uummata Walaayittaatiif hiikoo addaa qabaa jedhan Ministeerri Turizimii Salaamaawwiit Kaasaa. Yaa'ii 20ffaa koree eegumsa hambaalee kiliyaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii Hindii Niiw Deeliitti gaggeeffamaa jiruun ayyaanni bara haaraa Walaayittaa Gifaataan hambaa kiliyaa addunyaa ta'uun galmaa'eeti kan jiru. Kana hordofee ergaa baga gammadanii kan dabarsan Ministeerri Turizimii Salaamaawwiit Kaasaan ayyaanichi yuuneskoon beekamtii argachuun Itoophiyaa fi uummata Walaayittaa fi hiikoo addaa qabaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa duudhaalee fi aadaa Gifaataa barnootaa fi miidiyaan beeksisuudhaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennuusaa simanii. Ayyaanni Gifaataa duudhaa fi safuusaa eegee dhalootaa dhalootatti akka darbu mootummaan murannoo qabaachuusaas kaasaniiru. Korporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa qabsoo ittisa farra malaamaltummaa irratti gahee olaanaa bahateef waraqaan ragaa fi beekamtiin kennameefii jira. EBC'n badhaasa kana kan argate qabsoo farra malaamaltummaa fi naamusa keessatti gumaacha olaanaa taasiseeni. Itti gaafatamaan waajjira hojii gaggeessaa olaanaa EBC Mollaaleny Mallasee badhaasa kana koomishinii naamusaa fi farra malaamaltummaa federaalaatiin qophaa'e irraa muummicha ministeeraa itti aanaa Tamasgan Xurunee harkaa fuudhaniiru. EBC'n badhaasa kana kan badhaafame gabaasa qorannoo farra malaamaltummaa hojjetu dabalatee hojii hubannoo uumuu cimaa hojjeteef akka ta'es ibsamee jira. Haaluma wal fakkaatuun Faanaa Miidiyaa Korporeeshinii fi Addis Miidiyaa Neetwoorkis badhaafamaniiru. Itoophiyaan damee enerjiin guddina ardichaa fuuloon hojjechuuf murannoo qabdi jedhan sadarkaa ministeera muummee itti aanaatti hoogganaan giddugala ijaarsa sirnaa dimookiraasii fi pireezidaantii itti aanaa paartii badhaadhinaa Adam Faara yaa'iin jalqabaa efishensii enerjii Afrikaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Obbo Adam Faara wayita kanatti haasawaa taasisaniin qabeenya kuufamaa enerjii Afrikaatti sirnaan fayyadamuudhaaf
tumsaa fi waloon hojjechuun barbaachisaadha jedhani. Itoophiyaan jijjiirama qabeenya qilleensaa dandamachuudhaaf waggoottan darban hojiilee hojjetteen hawaasa addunyaatiif fakkeenya ta'uu ibsuun Afrikaanis akka ardiitti damichaan hojiilee ciccimoo hojjechuun irraa eegama jedhaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed sagantaa ashaaraa magariisaa eegalchisuun jijjiirama qabeenya qilleensaa dandamachiisuuf dandeessiseera jedhanii jiru. Sagantichaan itti fayyadamni enerjii Afrikaa murteessaa ta'uun akeekameera. Itoophiyaan waggoottan darban hojii sagantaa ashaaraa magariisaan galmeessite yaa'ii COP 32 akka qopheessituuf akka filatamtu ishee taasisuus yaadachiisaniiru. Itoophiyaan godaantota miliyoona tokko caalaniif da'oo ta'uun kutannoon argisiiftee gocha michooma dhugaa akka ta'e Itoophiyaatti bakka bu'aan olaanaan dhaabbata godaansa addunyaa IOM Abibtuu Waanee ibsaniiru. Sadarkaa addunyaatti lakkoofsi godaantotaa dabalaa dhufuun lakkoofsi godaantotaa miliyoona 90tti siqan keessaa garri caaluu biyyoota Afrikaa keessatti akka argamanis ibsameera. Itoophiyaa keessa godaantota biyyoota adda addaarraa dhufan kan argaman yoo ta'u hojiileen buufata godaantotaa qopheessuuf dandeessisan hojjetamaa turuun eeramee jira. Gochaan akkanarraa kan ka'e Itoophiyaan Afrikaa keessatti godaantota hedduu keessummeessiti. Corporation Broadcasting Ethiopia fi University Finfinnee damee adda addaa irratti waliin hojjechuudhaaf waliif mallatteessani. Hoogganaa olaanaan Corporation Broadcasting Ethiopia Biniam Ero sirna waliigaltee mallatteessuu irratti haasawaa taasisaniin indaastirii miidiyaa jijjiiramaa jiru keessatti EBC'n dhaabbilee adda duree kanneen akka University Finfinnee waliin hojjechuun isaa guddina miidiyaatiif murteessaa ta'uusaa himani. Dhaabbatichi gabaasa ijaarsa biyyaa tokkummaa biyyaalessaa dantaa biyyaa fi bulchiinsaa waliin walqabatee hojjechaa jiru cimsuuf Yuunivarsiitiin Finfinnee gahee olaanaa akka baatus ibsaniiru. Pireezidaantii eeggataan Yuunivarsiitii Finfinnee Saamu'eel Kifilee gama isaaniitiin Yuunivarsiitichi hojiiwwan baruu fi barsiisuu akkasumas qorannoo waliin walqabatan karaa miidiyaatiin dhiyeessuun gumaacha dhaabbatichaaf qabu beeksisuuf kan gargaaru ta'uu ibsaniitii jiru. Yuunivarsiitichi EBC'n ogeessota ogummaa fi naamusa ogummaa qaban akka horataniif kan gargaaru ta'uusaas ibsaniiru. Waliigalteen kun qaamoleen lamaan istuudiyoo raadiyoo fi bakka waajjiraalee EBC'n qabu waliin fayyadamuu kan dandeessu ta'uun isaas hubatameera. Kanumaan walqabatee miseensonni hooggansaa EBC gamoo ammayyaa addabaabayii Abuna Phexros irratti Yuunivarsiitii Finfinneetiin ijaaramaa jiruu fi istuudiyoowwan televezyiinii fi raadiyoo keessa jiran daawwataniiru. ETV Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa daawwachaa jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon keenya ammas itti fufee jira. Tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa ji'oottan 4 qofaa keessatti bu'uuraalee humna ibsaa irratti miidhaan birrii miliyoona 100 fi miliyoona 43 ol akka qaqqabe beeksisee jira. Dhimmoonni hannaa fi miidhaa gurguddoon 4 adda baafamaniiru. Hanni tiraansfoormeraa birrii miliyoona 23 shiboo daddabarsa humna ibsaa birrii miliyoona 88 ol walitti bu'iinsa konkolaataan birrii miliyoona 18 ol baasuu qaqqabeera jechuun beeksiseera. Hoogganaan koominikeeshinii tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa Anwaar Abraar akka jedhanitti dhaabbatichi sababa hanna humna ibsaatiin sarara meegaawaatti 36.45 hanga birrii miliyoona 13 irraa ga'uu danda'ee jira jedhani. Dhaabbilee humna ibsaa maddisiisuu dabarsuu yookaan immoo raabsaa irratti miidhaa geessa irrattis hidhaa cimaa waggaa 5 hanga 15 yookaan immoo maallaqa birrii 50,000 yookaan lamaan isaanii adabamas jedhamee jira.
kanumaan wal qabatee diigumsaa fi hanna uumameen wal qabatee galmeen 107 banameera. Galmeen yakkaa 10 ol ammoo poolisiin qoratamaa jiraachuu qondaalli kun eeranii jiru. Humnii fi manca'insi bu'uuraalee humna ibsaa biyyattii keessatti rakkoo guddaa ta'ee jira kan jedhan hoogganichi dhimmi kun seeraan qofa furmaata argachuu waan hin dandeenyeef uummanni tumsa barbaachisu akka godhuuf waamicha dhiyeesseera. Xinsammuu dubartootaa fi daa'imman eeguun ilaalchee tarsimaan hawaasa biraa akka jiraatu taasisuun murteessaa akka ta'etu himame. Gumeen balballoomii biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin qophaa'u mirgaa fi dirqama dhimma dubartootaa fi daa'imman irratti xiyyeeffachuudhaan guyyaarraa mari'ateera. Marii kanaan ogeeyyiin seeraa fi hooggantoonni biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii naannichaa argamaniiti kan jirani. Biiroon koominikeeshinii Oromiyaa gandoota Oromiyaa 116 keessa naanna'uudhaan qorannoo kana kan geggeesse yoo ta'u fayyadamummaan dubartootaa karaa tarsiimaa ta'een kabachiisamuun wal qabatee hanqinni jiraachuu adda baasee jira jedheera. Dubartoonni fi daa'imman gochaalee duudhaa hawaasaa cabsaniif akka hin saaxilamne taasisuu feestas jedhame. Dubartoota gama dinagdeetiin ga'umsuufis hojjetamuu akka qabu kallattiin akeekameera. Daawwattoota odeeffannoo gaggabaabaa maddeen irraa argannetti ceena. Turistoonni biyyoota garaagaraa gara Ameerikaa deemuu barbaadan osoo Ameerikaa hin seeniin seenaan miidiyaa hawaasummaa isaanii kan sakatta'amu ta'uu qondaaltonni Ameerikaa beeksisanii jiru. Karoorri qondaaltota Ameerikaatiin qophaa'e jedhamu kun akka akeekutti Biriteen dabalatee turistoonni biyyoota garaagaraa Ameerikaa imalan akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa isaanii osoo isaan Ameerikaa hin galiin dursee qoratamaa jedhameera. Hojimaanni haarofni kun namoota biyyoota hedduu viizaa malee guyyoota 90f Ameerikaa keessa akka turan eeyyamaa qaban irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedhamaa jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marsaa lammaffaadhaaf gara aangootti ergaa dhufanii amajjii waggaa darbeerraa kaasuudhaan nageenyaa fi tasgabbii biyyattii miidhuu danda'a jechuudhaan eegumsa daangaa Ameerikaa kan jabeessan ta'uu ibsaa turuun isaaniis kan yaadatamudha. Murtii ammaa kunis qaama karoora pireezidaantichaa kanaati jedhamee jira. Xiinxaltoonni garuu turistoota garas imalanitti gufuu ta'a. Mirgi miidiyaa hawaasummaa itti fayyadamuu isaaniis miidhaa jechuudhaan karoora kana qeeqaa akka jiran himamee jira. Ameerikaan bara dhufu Kaanaadaa fi Meeksikoo wajjin ta'uun waancaa tapha kubbaa miilaa dhiirotaa akkasumas akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2028tti ammoo dorgommii Olompikii Los Aanjelesitti waan qopheessituuf turistoota biyya alaa 1000 lakkaa'amantu garas imalaa jedhamee tilmaamameera. Karoorri waajjira gumuruukii fi eegumsa daangaa akkasumas qajeelcha nageenyaa biyya keessaatiin dhiyaatee jedhamee jira. Oduu biyya alaa kan biraatiin immoo pireezidaantiin Yuukireen Vilaadimir Zelenskiin biyya isaanii filannoo gaggeessuudhaaf qophii ta'uu ishee beeksisaniiti kan jiranii kana gochuuf garuu Ameerikaa Awurooppaa dabalatee deeggartoonni biroo isaan cinaa dhaabbachuun nageenya filannichaa mirkaneessuuf akka tumsan gaafataniiru. Qaamoleen tokko nuti aangoo irraa bu'uu waan dinneef keessumattuu ani pireezidaantummaa irraa bu'uu waan dhabeef waraanni Yuukireen dhaabachuu didee ilaalcha jedhu akka qaban kan eeran pireezidaant Vilaadimir Zelenskiin kun garuu sirrii miti waan sababa irratti hin hundoofnedha jedhaniiru. Zelenskiin filannoo akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2019 biyyattiitti filatameen sagalee dhibbeentaa 73 argachuun injifachuu isaanii BBC'n yaadachiiseera. Raashiyaan garuu filannoon sun sirrii akka hin turree fi aangoo Zelenskiin seera qabeessa akka hin taane eeruun filannoo biraa akka filatamuu fi kun yoo raawwatame waraanni kan dhaabbatu ta'uu ibsaa turteetti. Odeeffannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka agarsiisutti lammiileen Yuukireen miliyoona 5 fi 700 ol waraana baqachuun biyya isaanii irraa godaananiiru. Filannoon jedhame kun kan milkaa'uu fi iftoomina kan qabaatu lammiileen biyyattii biyyoota hambaa jiraniin kunneenii fi
loltoonni adda waraana garagaraatti dirqamarra jiran yoo irratti hirmaatan qofa ta'uun himameera. Kan yoo hin taane garuu rakkoo nageenyaa biraa fiduu danda'a jedhamaa jira. Of galtii irra keenya jirra. Of galtii keenyaan egaa akkuma beektan kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimmoota akka biyyaatti akka dhuunfaatti akkasumas akka gareetti akka maatiitti itti milkoofnee ittiin isin biraan gahuudhaan irraa barnoota qooddattu kan jedhu yaaduudhaan isin biraan gahaatii kan turre guyyaa har'aa immoo of galtiin keenya gara Jimmaatti nu geessa. Egaa misoomni kooriidarii akka biyyaatti iddoo garagaraatti hojjetamaa jiru ammoo bu'aawwan hedduu kan argamsiisaa jirudha. Misoomni kooriidarii magaalaa Jimmaatti hojjetame ammoo magaalicha ammayyeessuun jireenya ilmaan namaaf mijataa taasisaa jira jedhu jiraattonni magaalaa Jimmaa. Eeyyamni magaalli Jimmaa durayyuu miidhagduu bareedduudha. Caalmaatti immoo misoomni kooriidarii kun hawwata turistii akka ta'uu fi namoonni naannoo san jiraachuu isaaniitti akka ofitti gammadanis taasisaa jiraachuu isaatii hundaafuu Wasanoo Agwaachoo dabalata isaa qindeessee nuuf ergeera sanaa daawwanna. Magaalonni hawwattummaan isaanii dabalee giddugala dinagdee fi teekinooloojii akka ta'aniif hojiin bal'aa hojjetamaa jira. Kanaanis bu'aan argameera. Mootummaan ida'amuu magaalaan miidhagee iddoo jireenyaatiif mijataa akka ta'uuf inisheetivii misooma kooriidara magaalotaa baasee hojiirra oolcheen magaalaa Jimmaatti bu'aan qabatamaa galmaa jira kan jedhan jiraattonni magaalittii Ridwaan Maammaziinii fi Fariyaan Maammanur hojiin kun dinagdee magaalichaa kan guddisedha jedhaniiru. Hojii misooma kooriidarii magaalaa keenya irratti erga jalqabee qulqullina magaalaa keenyaatiif illee bu'aa guddaa akka inni nu buusedha. Sana keessatti kanaan dura bakka adda addaatti balfatu gatamaa namni karaa waa nyaataa deemu, muuzii nyaataa deemu, waan adda addaa waan itti fayyadamu karaa dhumarratti gataa deema. Amma garuu aadaan sun badaa dhufeera jechaadha. Maaliif qulqullinni magaalaa kooriidarii matuma isaatti gahee qulqullinaa keessatti waan shoora guddaa taphatu namni balfa karaa irratti gatullee amma ofumaaf otoo namni hin dhoowwin misoomichumatu akka namni balfa karaa irratti hin ganne isa affeeru. Wanti godhame kun baay'ee waan nama hawwatudha. Waan hin danda'ama. Magaalaa miidhagduu iddoo jireenyaa jiruuf jireenya ofii miidhagsanii bareechanii keessa jiraachuun akka danda'amu haala salphaa ta'een kan ittiin arginedha jechaadha. Maaliif waggaa dheeraadhaaf magaalli kun maal akka fakkaattu hin beekna. Xiyyeeffannoon itti kennamee akkasitti magaalaa miidhagsuudhaaf hojiin hojjetame hojii baay'ee boonsaadha jechuudha. Galii biyya keenyaatti illee inni ilaallu hojiin kooriidarii kun erga hojjetamee as bu'aa danuun dhufeera. Sana keessaa kanaan dura otoo hojiin kooriidarii kun hin jalqabamin dura suuqiin magaalaa keenya keessatti argamu kun bakki nagadaa bakki daldalaa adda addaa kan kiraayiidhaan illee qarshii xiqqootti kireeffamaa ture erga hojiin misooma kooriidarii jalqabee as mana ofii maallaqa guddaa irratti illee kireeffachuu jalqabaniiru. Daran galiin magaalaa keenyaa illee misooma kooriidariitiinis akka dabalee waan ibsudha. Hojii misooma kooriidarii kun daandii lafoo deemtota bal'aa kan qabu waan ta'eef mirga namaa kan kabaje akka ta'e ibsuun balaa tiraafikaa kan xiqqeesse akka ta'e dargaggoonni kun dubbatan. Daandiin kun akkasitti bal'ate miidhagee karaa miilaa qabaate, karaa saayikilii qabaate, karaa namni miilaan irra deemu qabaate, qaroo dhabeeyyiin illee karaa irra deeman qabaate. Daandiin akkasitti miidhagee innaa mul'atee argu namni gammachuu addaa itti mul'ate jechaadha. Iddoon hafillee hin jiru. Iddoo hafe iddoo kanatti maaliif bal'ate kan biraas itti nuuf hojjetamu asiyoon qaqqaba jedhee hundinuu hawwiidhaan eegaa jira. Sheek Mahammad Amin Tamaam hoogganaa mana maree Islaamummaa magaalaa Jimmaati. Misoomni kooriidarii magaalaa Jimmaatti hojjetame kan nama gammachiisee fi magaalattii kan miidhagse akka ta'e ibsuun daandiin hojjetame kun mirga dhala namaa hunda kan kabaje akka ta'e himaniiru. Gaarii qaroo dhabeeyyiinis namni kiraanchiin deemus waan adda addaatiin deemu aafiyaa hin qabne hamma danda'e dhiibbaarraa ba'ee namummaa kamiifuu namu fayyaadhumaan adeemullee isa fayyaa hin qabnee miti. Karaan bal'achuun carraa gaariidha. Lubbuu hambisuudhaaf illee carraa gaarii isaaniif qaba jechaadha. Maaliif bakka karaan dhiphatee jirutti eenyutu uumama? Rakkoo tiraafikaa konkolaataatu uumama. Namni walitti bu'a. Konkolaataa itti bu'a. Rakkataa ajjeesa. Miskiina waa tokko hin qabne dhaqee saayikiliidhaan irra baha. Kanaaf akkasitti ta'ee bal'atee jiraachuun isaa kun lubbuu namaa irratti hunda caala waan gaarii fi barbaachisaa ta'uu isaa itti amana. Hojiin misooma kooriidarii hojjetamaa jiru kun magaalonni giddugala teekinooloojii fi turizimii akka ta'aniif kan godhu akka ta'e jiraattonni magaalichaa dubbataniiru.
Kan itti fufuu yaatu har'a ammoo Jamaal Nageessoo nu biraan gahuudhaaf istuudiyootti argameeti kan jiru. Mee Jamaal keessattuu biyya keessas haa ta'u biyyoota alaarraa odeeffannoo miidiyaa hawaasaan bal'inaan egaa tamsa'anii jiranii fi ilaalcha addatti argatanii kan yeroo hundaa daawwattoota keenya biraan geessu har'a maaltu jira waan haaraa gamuma keetti dabarsa. Galatoomii Asaanti olaanaanis galatoomii dhimmoota sadan akka addunyaatti guyyaa har'aa miidiyaalee hawaasaa sirriitti qoodamanii fi sirriitti naanna'aa turan sadan tokko qabanneerra san keessaa kan jalqabaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp biyyoota Awurooppaa qeeqanii jiranii qeeqni isaanii immoo biyyoonni Awurooppaa dandeettii waraana Yuukireen ittiin dhaabisan waraana Yuukireeniif Raashiyaa gidduutti ittiin ta'aa ture dhaabisan hin qabanii baay'ee dadhaboodha jedhanii hanga arrabsootti gaaniiranii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Trump yeroo adda addaatti nama qeequudhaan akkasumas biyyoota qeequudhaan arrabsuudhaan nama tuffachuudhaan hin beekamanii kaleessas akkuma baratame kaleessa gara galgalaa biyyoota Ameerikaa biyyoota Awurooppaa hedduun dadhaboodha humna hin qabanii dandeettii hin qabanii waraana Raashiyaaf Yuukireen gidduu jiru dhaabsisuu dadhabuurraa inumaayyuu meeshaa waraanaa Yuukireeniif kennanii waraanni akka hammaatu dhiibbaan akka ga'u lammiilee Yuukireen akka biyyaa buqqaanii fi miidhaan guddaan akka qaqqabu taasisaa jiranii kanaan dabalatammoo biyyoonni kunneen godaantota biyyoota garaagaraarraa gara biyya isaanii seenanis ittisuu kan hin dandeenyee fi rakkooleen garaagaraa biyyoota Awurooppaa keessatti mudataa jiranii kunis kan mudateef dadhabbina hooggantoota biyyoota Awurooppaarraa kan madde jedhaniiranii pirezidaantiin ministeerri dhimma alaa UK dhimmi kun soba ta'uu fi Yuukeen ammallee jabduu akka taate biyyoonni Awurooppaattis jajjaboo akka ta'anii fi humna isaanii mul'isaa akka jiran akkasumas waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti taasifamuu irratti Yuukireen gargaaruudhaan waraanicha akka dhaabbatuu fi Yuukireen akka ofirraa qolattuuf tumsaa akka jiran himaniirani. Kunis sababni qeeqni Doonaald Tiraamp taasisaniif guyyaa dheengaddaa ministeeronni yookaan pirezidaantonni biyyoota Awurooppaa garaagaraa Yuukeetti argamuudhaan waliin waan mari'ataniif kanarratti dhaabbachuudhaan biyyoonni Awurooppaa dandeettiin qabanii dadhaboodha jedhanii qeeqanii jiranii. Gama yaatuu keenya lammataatti yoo dabarru immoo dhukkuboota addunyaa irratti miidhaa hamaa qaqqabsiisaa jiran keessaa dhukkubni kaansarii dhiigaa akka fakkeenyaatti ka'a. Kaansariin dhiigaa namoota umriidhaan osoo hin qoodin koorniyaan osoo hin qoodin miidhaa hamaa hammana hin jedhamne lammiilee biyyoota garaagaraa irra geessisaa jira. Biyya keenya dabalatee namoonni hedduun dhukkuba kanaan yoo qabaman carraan fayyuu isaanii baay'ee dhiphaa kan ta'ee fi du'aatii kan qaqqabsiisu akkasumas rakkoo gaaga'ama maatii hamaa uumaa akka jiru qorattoonni biyyoota addunyaa garaagaraa kaasaa turanii jiranii. Dhiyoo kana immoo qorattoonni UK deeggarsa namoota 8 taasisaniin dhukkuba kana qolachuudhaaf tajaajila garaagaraa kennanii seelii dhiiga adii yookaan dhiigota namaa keessaa isa adii sana akka inni ofirraa faccisuuf tajaajila kennanii namni 8 tajaajila kana argate dhibbeentaa 62 ol dhukkuba kanarraa fayyaa akka jiranii fi akka dandamataa jiran kaasaniiranii. Namoota 8 dhukkuba kanarraa dandamata keessaa daa'imti umriin ishii 12 ta'e tokko ani dhukkuba kanaan gaafuma qabame akka du'e natti dhagahamee ture. Har'a garuu dhibbeentaa 62 dhukkubni kun na keessaa hir'atee jira. Kanaaf carraan fayyuu kiyya bal'aa akka ta'e argeera. Gaafa fayye anis namoota gargaaraa namoota dhukkuba kanaan qabaman hin fayyisa jettee yaada kennitee jirti. Dhukkubni kun baay'ee hammaataadha. Lammiilee biyyoota garaagaraa miidhaa hammana hin jedhamneef geessisuudhaan gara du'aatiitti kan geggeessudha. Gama yaatuu keenya sadaffaatti yeroo dabarru immoo dhimma hubannoo namtolcheetti dabarra. Hubannoon namtolchee yeroo ammaa addunyaa irratti dhimmi hubannoo namtolchee bal'inaan kaafamaa jira. Teknooloojiiwwan hubannoo namtolchee hedduutu addunyaa irratti guyyaa guyyaatti kalaqamuu jiranii biyyoonni hedduun hubannoo namtolchee kalaquudhaan tajaajila garaagaraa kanneen kennaa jiranii. Kana keessaa immoo wantoonni akka ijootti amma miidiyaalee hawaasaa irratti guyyaa kaleessaa dheengadda har'a dabalatee qoodamaa jiran namoonni jaalalaan qabaman gaaffii jaalalaa isaanii namootaaf dhiyeessuurra hubannoo namtolcheetti kennanii deebii isaanii argachuuf yaalaa yoo jiran mul'ataa jira. Kunis hubannoon namtolchee osoo nama hin qoodin osoo iccitii hin baasin namootaaf deebii tasgabbaa deebii namoota saniif gaarii ta'u kennaa akka jiru namoonni tajaajila kana argataa jiran himanii jiranii. Hubannoon namtolchee kun bifa garaagaraatiin tajaajila kennuun isaa lammiilee biyyoota garaagaraatiif keessattuu lammiileen biyyoota Awurooppaa Eeshiyaa hubannoo namtolchee kana bal'inaan yoo fayyadaman ni mul'ata. Kanaan wal qabatee gaaffii jaalalaa isaanii dhimma jaalalaa dhimma jireenya jaalalaa keessa waan seenu gara hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligence kana kennanii deebii isaanii bifa sirrii ta'een yoo argatan jeequmsa tasgabbii dhabuu sammuu isaanii deebii gahaa itti argatanii ofii isaaniitii yoo gammadoo ta'an mul'ataa jira jedhamee bal'inaan qoodamaa jira. Kunis namoonni tokko tokko iccitii isaanii nama biraatti dabarsanii himuurra hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligence kana kennanii deebii argachuun isaanii mataa isaaniitii gammachuu akka uumee fi gaafii nama gaafachuu barbaadan yookiin gaafii nama jaalatan gaafachuu barbaadan karaa salphaadhaan achirraa argatanii dhiheessuun
dandeettii isaanii akkasumas hubannoo isaanii akkasumas fedhii waa gaafachuuf qaban akka dabalaa jiruu fi kanaan wal qabatee hubannoon namtolchee tajaajila olaanaa akka kennaa jiru gabaafamee jira. Egaa yaatuun keenya har'aa qabannee dhiyaanne kanuma. Hayyee guddaa galatoomii Jamaal wantoota gurguddaa sadinuu kaasta keessumaa yookaan dhumaa kun AI'n yookaan hubannoo namtolcheen kun waan baay'ee sirreessaa jira waan baay'ees immoo balleessaa jira jedhu namoonni akkuma yaada isaaniitti garuu gaaffii gaafattu tokko dafee si deebisuu irratti baay'ee waan ajaa'ibaati akka amma argaa turretti baay'ee kolfaa jiru gammadaa jiru namoonni gaaffii isaan rakkise tokko nama biraa gaafachuu irra ofuma keessa irratti barreessitee deebi'ee hoggaa argattu akkam fiilingiinsa. Miirri isaa baay'ee ibsuun ulfaata. Hubannoon namtolchee yeroo booddee garamitti deema kan jedhuuf immoo gaaffii hunda keenyaati ilaala. Inni gaaffii guddaadha baay'ee saffisa guddaadhaan deebii garaagaraa kanatti argattu Jamaal kan amma nutti agarsiiste sanumaan wal qabata hundaafuu guddaa galatoomii odeeffannoowwan gaggaarii nu biraan geesseef cimsa booda walitti deebina daawwattoota. Biyya keenya gargaara moorraa gara gargaartti ceesisuuf kan tattaafannu. ካብ ዓለማዊ ሓቅን ህሉ ኩነታት ሃገርን ዝተዛመደ ሓድሽ ሓሳብ ለውጢ እንምራሕ ባዶቱ ድዒ ሲተልቅ ሶላይ በህብረ ብሔራዊነታችን ኮርተን በአንድነታችን የምንዋብ ነን። sida wadajirka ah ee aan u dhigayno taariikhda wadajirka ah ee jiilka bari. Nuyi biyya kabajamtuu fi lammiileen ishee qananiin keessa jiraatan Itoophiyaa badhaate kan dhugoomsinu ilmaan ishee. Walitti deebinee jirra daawwattoota keenya yaatu booddee egaa ammoo kan itti fufu biizinasii fi ispoortiidha. Biizinasii fi ispoortii ammoo duraa duubaan gara keessanitti qaqqabsiisnee kan walitti deebinu ta'a nufaana turaa isiniin jenna. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash awwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergitu. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaagaraatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees baankiin Awaash Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e PayPaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, MoneyGram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Ispoonsara keenya baankii Awaashin guddaa galateeffannaa irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii guyyaa irraa qindeeffanneen kan sin waliin turu an hawwii taaffisaati hanga xumuraatti nu waliin tura. Xiyyeeffannoon mootummaan misooma indaastiriif kenneen seektarichi dadammaquu fi jijjiiramaa fiduun isaa ibsameera. Hojiilee fooyyessaa jijjiirama imaammataa tarsiimoo fi hojumaata qindaa'aa dameelee cimsan fakkeenyaa ta'uusaa ministeerri indaastirii Malaakuu Allabal himaniiru. Dabalata qabna. Oomishaalee indaastirii dabaluun guddina damee oomishaa mirkaneessuuf bu'aaleen dandeessan galmaa'uusaa ministeerri indaastirii ibseera. Keessumaa misoomni dinagdee hunda galeessi hojii irra ooluunsaa hirmaannaan damee dhuunfaa akka dabaluu fi qaama hojii misoomichaa akka ta'u haala dandeessisu uumuusaa ministeerri indaastirii Malaakuu Allabal ibsaniiru. Fooyyeensa taasifametti gargaaramuun oomishtummaa indaastirii dabaluu fi milkaa'inoota guddina damee oomishaa itti fufiinsaan mirkaneessuuf dandeessan galmaa'uusaanii dubbataniiru. Kunis dameelee dhuunfaa hubannoon sirna hojumaataa irratti qaban akka cimuu fi mootummaa waliin qindoominaan ta'uun akka hojjetan shoora olaanaa ba'achuu himaniiru. Bu'aaleen argaman mootummaan dameelee indaastiriin abbootii qabeenyaa dorgomoo ta'an horachaa jiraachuuf agarsiistuu ta'uun kan fudhatamudha jedhan. ብዝሃ ዘርፍ የኢኮኖሚ ልማትና ብዝሃ ተዋናኝ ያለው የኢኮኖሚ አቅጣጫ ነው እየተከተልን ያለ ነው። ሚሶማ ዲናግዴ ደምደኔሳ ሆርዶፋ ጅራ
kunis wanta beekamu waan ta'eef seektara dhuunfaa keessatti argama. Gama imaammataan taarsimoo fi iftoominni jiraatee mootummaa waliin waliigallee hojjechuun imaammata dinagdee uumameen bu'uuraalee misoomaa mijatoo ta'an haala ittiin misooma sana itti fayyadamuu fi ariifachiisuuf dandeessisuu jiraachuu qaba. Yaada mootummaa ida'amuun intarpiranaroota hedduu biyya keessatti uumuun abbootii qabeenyaa carraa hojii uumaniif dhaabbilee dhuunfaa waliin qindoominaan hojjechuun akka kallattii xiyyeeffannoo tokkotti ilaalama. Hanqinoota galtee fi dhiyeessii annisaa wal qabatee mudatan sirreessuuf hojiileen hojjetaman oomishtummaa indaastirii akka dabalu faayidaa guddaa gumaachaa akka jiru ibsaniiru. Fedhii oomisha biyya keessaa dabaluu fi hojiileen baasii oomishni itti oomishamu hir'isuuf hojjetaman faayidaa lammiilee mirkaneessaa dhufuu isaanii himaniiru. አብዛኛው የኑሮ ውድነት ምክንያት ከግብርና ምርት ጋር የተያያዘ ነው። ከኃይል ጋር የተያያዘ ነው። sababni qaala'insa jireenyaa irra jireessi oomishaalee qonnaa humnaa fi loojistiksii waliin wal qabata. Kanaaf baasiin oomishaa hirrachaa wayita deemu dandeettii qaala'insa gatii hir'isuu keenyaa baay'ee ol kaa'ata. Kunis jireenya kan jijjiiranidha. Galii kan fooyyessanidha. Dhiibbaa qaala'insa jireenyaa gama hir'isuun gahee olaanaa ba'ata jechuudha. Hojiileen hunda galeessaa damee indaastiriin hojjetaman haala jireenya lammiilee fooyyessuu fi dhiibbaa qaala'insa jireenyaa hir'isuuf shoora gaarii akka qaban himameera. Naannoo Oromiyaatti oomishaa fi qulqullina bunaa eegsisuun bara oomishichaatti bunni kumtaalli miiliyoona 18 ta'uu gabaa giddugaleessaaf dhiyaachuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksiseera. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti oomishaa fi qulqullina bunaa fooyyessuun dorgomummaa isaa fooyyessuu fi inisheetiiviiwwan bocamanii hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Oomishtummaa bunaa guddisuu fi muka buna dullooman gamashuu fi haaraan bakka buusuu irra darbee biqiltuuwwan bunaa oomishaa fooyya'aa kennan qopheessuu irratti xiyyeeffannoon kennameera. Kanaanis paakeejii misoomaa fi qulqullina bunaa irratti ogeeyyii naannoo irraa hanga aanaatti jiranii fi qonnaan bulaan leenjii hubannaa kan argatan ta'uunsaa beekameera. Itti gaafatamaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu naannichatti misoomaa fi qulqullina bunaa eegsisuun bara oomishichaatti kumtaala miiliyoona 18 gabaa giddugaleessaaf dhiyeessuuf hojjetamaa jira jedhan. Galii bunarraa argamu guddisuuf misooma bunarraa hanga oomisha walitti qabuutti qulqullina oomishaaf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Qulqullina bunaa eegsisuun dinagdee oomishitootaa fi dhiyeessitootaa guddisuuf daldala seeraan alaa to'achuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuunis ibsameera. Tajaajilli wiirtuu tokko masoob tajaajila si'ataa argachuun yeroo isaanii haalaan akka itti fayyadamaniif kan isaan dandeesse ta'u jiraattonni magaalaa Miizaan Amaan himan. Tajaajilichi kanaan dura rakkoo bulchiinsa gaarii mul'achaa ture kan isaaniif furee fi kutaalee hawaasaaf deebii quubsaa kan kenne ta'uusaas kaasaniiru. Rakkoolee kenna tajaajilaa akka biyyaatti mudatu furuuf mootummaan caasaalee garaagaraa bocuun hojiirra oolchaa jira. Naannoo kibba lixa Itoophiyaatti dhiyeenya hojii kan eegalee tajaajilichi gaaffii isaaniif deebii gahaa kennaafii jiraachuu tajaajilamtoonni himaniiru. Hojii raawwachiisaa olaanaan tajaajilichaa Siraat Attaaroo gama isaaniin adeemsa kenna tajaajilaan gaaffilee uummataa biraa ka'aniif mootummaan deebii kennaa jira jedhan. Tajaajila isaas caalmaatti babal'isuuf magaalota naannichaa birootti giddugaloota akkasii tajaajila wal fakkaataa kennan uumuu fi qindoominaan hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Naannichatti tajaajilli wiirtuu tokko masoob dhaabbilee 9 of keessatti qabachuun tajaajila garaagaraa 28 hojii kan eegale yoo ta'u wayitaa ammaa garuu tajaajiloota waliigalaa 35 hawaasaaf kennaa jiras jedhameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon biizinasii kan guyyaa har'aaf qabannee dhufne kan hangammaatti daawwattan ture waan nu daawwattaniif galatooma. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash hawwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergite. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaagaraatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees
baankiin Awaash. Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, MoneyGram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Har'a deebiitiin akka mul'atan kabajamoo daawwattoota keenya madabariin bifa biyyaarraa kan yeroo odeeffannoon ispoortii isin biraan geenyudha. Odeeffannoon ispoortii waliin ammoo Mustafaan Dhallaati. Dorgommii manneen barnootaa Paan Afrikaa irratti sadarkaa lammaffaan kan xumure garee biyyoolessa Itoophiyaatiif simannaan taasifame. Shaampiyoonaa kubbaa miilaa manneen barnootaa Afrikaa kaleessa xumurameera. Gareen kubbaa miilaa manneen barnoota Itoophiyaa sadarkaa lammaffaan waltajjichaan xumuruunis ni yaadatama. Garee kubbaa miilaa manneen barnoota Itoophiyaa shaampiyoonii kubbaa miilaa manneen barnootaa Seekaafa marsaa afuraffaa Yuugaandaatti dorgomaa turetti hirmaachuun sadarkaa lammaffaan kaleessa xumureera. Yeroo gara biyyaatti deebi'us buufata xiyyaara addunyaa booleetti har'a simannaan taasifameefira. Dorgommii dhiirotaa keessummeesstuu waltajjichaa Yuugaandaa waliin kan taphatte Itoophiyaan tapha goolii malee xumurameen Yuugaandaan rukuttaa adda baastuu peenaaltii goolii 3-1 injifatamuun sadarkaa lammaffaan xumurteerti. Dorgommii dubartootaatiinis xumuraaf kan qaqqabde Itoophiyaan tapha goolii malee xumurameetiin rukuttaa adda baastuu kennameen Taanzaaniyaan goolii 5-4 injifatamuun ni yaadatama. Shaampiyoonaa kubbaa miilaa manneen barnoota Paan Afrikaa sadaffaa kanaan Itoophiyaa bakka bu'uun gama dhiirotaa mana barumsaa Dhakkaa Garaadoo Asallarraa hirmaatu dubartootaan immoo manni barumsaa Gadaa Roobolee Adaamarraa hirmaachuun isaa kan yaadatamudha. Tapha qixxeesstuu Pirimeer Liigii Itoophiyaan Shaggar Madiinooliin taphate. Morkii torbee sadaffaa waxabajjii 19 akka walitti taphatamaniitiif beellamni qabamee fi kan ture falmiin kilaboota lameenii sababa Itiyoo Madiin taphoota Chaampiyoons Liigii Afrikaa irratti hirmaataa tureef har'atti darbuun isaa kan yaadatamudha. Tapha qixxeessuu isaanii har'a kan taphatan kilaboonni lameenuu taphicha Itiyoo Madiin goolii 1-0 injifateera. Goolii injifannoo Itiyoo Madiin mirkaneesstes Amaanu'eel Erboo daqiiqaa 48 irratti Itiyoo Madiiniif galcheera. Tapha qixxeessuu torbee sadaffaa har'a taphateen Shaggar kan injifate Madiin sadarkaa isaa qabxii 12 gara 12ffaatti ol guddifatu. Itiyoo Madiiniitiin kan injifatame Shaggar baay'ina gooliitiin Madiiniin caalame gara sadarkaa 13ffaatti gadi bu'eera. Torbee saglaffaarra kan ga'e Pirimeer Liigiin Itoophiyaas taphootaan gammaatti torbee saglaffaa liigichaan taphatamaniin buunni Sidaamaa qabxii 20 liigicha dursaa jiraachuun ni yaadatama. Taphoota gulaallii ramaddii Chaampiyoons Liigii Awurooppaa marsaa 6ffaan kaleessa taphatamaniin Cheelsiin Atlaantaa yoo injifatamu Liivarpuul Inter Miilaan mo'ate. Taphoonni biroos hedduu taphatamaniiru dabalan isaa immoo akka taanutti dhiyaata. Chaampiyoons Liigii Awurooppaa marsaa 6ffaan Liivarpuul dabalatee Baarseloonaa fi Tootanam morkattuu isaanii yoo injifatan Cheelsiin Atlaantaatiin injifatameera. Tapha cimaa tilmaamni guddaan kennameetiin gara caalaanii malee istaadiyoo Goozeeppee Meezaa irratti Inter Miilaan waliin kan taphate Liivarpuul goolii 1-0 injifachuun deebi'eera. Tapha injifachuun dirqama ta'eetiin goolii takkitti Doominik Soobozlaa galcheen gara injifannootti kan deebi'e Liivarpuul yeroo fiistoo qabxii 12tiin gara sadarkaa 8ffaatti ol guddateera. Goolii xumura taphichaan Doominik Soobozlaa daqiiqaa 88ffaa irratti rukuttaa peenaalitiitiin galcheen walitti aansee tapha lammaffaa waltachaatiin kan injifatame Inter Miilaan erga caamsaa bara 2022 Baayern Muunikiitiin injifatameas dirreessaan taphoota waltajjii hundaatiin taphate 19 keessaa yoo injifatamu kun yeroo jalqabaatiifi. Moosaalaa malee foormeeshina taphaa boca daayimandii fakkaatuun yeroo jalqabaatiif kan taphate leenjisaa Liivarpuul Arne Slot taphattoota tapha Liirsoliitiin qabxii qooddatan irratti turan keessaa 4 jijjiiruun garreetti yoo seenu yeroo lammaffaatiif ammoo Aayizaakii fi Kitikee bakka tokko hir'iseera. Tapha kan biraan gara caalaanii malee Niw Baalaans Areenaa irratti kilaba Bergaamo Atlaantaa waliin kan taphate Cheelsiin goolii 2-1 injifatameera. Darbii kaaba Londaniin erga qabxii qooddatee as taphoo 3 walitti aansee taphateen injifachuuf kan rakkate Cheelsiin tapha dursee goolii galcheen injifatameera. Goolii Joo Pedroon daqiiqaa 25ffaa irratti galcheen Atlaantaa dursaa kan ture Cheelsiin gooliiwwan Iskaamaa Kaafii Keeteleriin tapha lammaffaa waltachaatiin injifatameera. Qabxii 10 taphoota jaarraa argateenis gara sadarkaa 11ffaatti gadi bu'eera.
himameera. Taphoota kanneen biroo marsaa jaaffaa waltajjaatiin kaleessa taphatamaniitiin Bayern Munich goolii 3-1 Sportingii injifatu. Barcelonaan gooliiwwan Julius Koundé lamaan goolii 2-1 Eintracht Frankfurt injifateera. Dirreessaan Slavia Praha kan simatti Tottenham immoo goolii 3-0 mo'ateera. Odeeffannoo dhuma taphoota Champions Leagueetti wal qabataniin taphoota ramaddii Champions League Awurooppaa marsaa jaaffaan har'aatiin taphni City Real Madrid waliin taphatu ni eegama. Leenjisaan Real Madrid Xabi Alonsoon tapha irraa injifachuun dirqama ta'eera. Tulusaa Bayyanaa dabalata qaba. Champions League European har'a galgala sa'aatii 5 irraa eegaluun Real Madrid Manchester City waliin taphata. Qabxiin tapha kanarratti galmaa'u keessattuu turtii leenjisaa Real Madrid Xabi Alonsoon kilabicha keessatti qabu murteessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Leenjisaan umurii waggaa 44 lammiin Spain Xabi Alonsoon taphoota La Liga 5 asaanan keessaa tokko qofa injifate. Keessattuu torbee darbe dirree isaa irratti Celta Vigoon goolii 2-0 mo'amuun isaa dhiibbaa isatti cimseera. Kanumarraa ka'uun pirezidantiin kilaba Real Madrid Florentino Perez Xabiin hojii isaa baraaruuf tapha har'a Manchester City waliin qabu injifachuu akka qabu akeekkachiisuun isaanii himameera. Yeroo taphataa Bayern Munich turetti Pep Guardiolaan kan leenjii Xabi Alonsoon har'a faallaa isaa ta'ee Bernabaa'ootti taphata. Bara kana dorgomiilee hundarrattuu goolii 25 kan galche Kylian Mbappeen sababa miidhamaatiin tapha kanaaf ga'uun isaa hin mirkanoofne. Edouard Camavinga, Dean Howzen fi Eder Militao ammoo guutumaan guututti taphichaan ala. Premier League Englandiin garaagarummaa Arsenal wajjin qabu gara qabxii lamaatti kan dhiphise Manchester Cityin qabxiin Champions Leaguein galmeessisaa jiru garuu quubsaa miti. Kilabichi taphoota 5 irraa qabxii 10 qofa argachuun kilaboota kallattiin marsaa mo'atanii dabruuf ga'an 8 keessaa tokko ta'uuf dirqama tapha har'a galgalaa injifachuu keessa seeneera. Manchester City fi Real Madrid har'a yeroo 15ffaaf kan walitti dhufan yommuu ta'u Manchester Cityin yeroo 5 injifachuun olaantummaa qaba. Real Madrid immoo yeroo 4 injifate. Taphattoonni karaa jidduu Manchester City Rodri fi Mateo Kovacic ammas miidhamaan tapha kanaan ala. Taphoota Champions League shananuu kan injifate Arsenal immoo kilaba Belgium kilab Bruges waliin taphata. Declan Rice, Leandro Trossard fi William Salibaan tapha kanaan ala yoo ta'an Gabriel Jesus garuu taphichaaf qophiidha. Athletic Bilbao'n PSG waliin, Bayer Leverkusen Newcastle waliin, Benfica Napoli waliin, Borussia Dortmund Bodo Glimt waliin akkasumas Juventus Pafos waliin taphoota biroo galgala sa'aatii 5tti eegalamanidha. Taphni Qarabag Ajax waliin fi Villarreal Copenhagen waliin taphatan immoo sa'aatii 2 fi daqiiqaa 45tti jalqabama. Hagan kabajamoo daawwattoota keenya bifa biyyaarraa odeeffannoon ispoortii isin biraan gahaa ture kanneen hanga ammaatti hordofaa turtanidha. Mustafaan Wallaan ture gama kiyyaan xumureera dhiya gaarii isiniif hawweera. daawwattoota keenya odeeffannoowwan biizinasii fi ispoortii booda walitti deemneeti kan jirru amma immoo raagnaalee qilleensaa magaalota gurguddoo biyyattii guyyoottan itti aanan lamaan keessatti maal agarsiisaa kan jedhu kallattiidhaan daawwannee walitti deebina. Marsaa jalqabaa bifa biyyaa keenya gara goola burraan keenya jirra kabajamtoota daawwattoota keenya tun goola bindura garuu marsaa lammataa bifa biyyaatiin deebinee gaafa dhufnu maal qabannee jirra ajandaan keenyaarraa dhuka oduun keenyaarraa maali kan jedhu immoo isinitti himna kabajamtoota daawwattoota keenya keessattuu egaa mootummaan
nageenya biyya waaressuudhaaf wal dhabdee iddoo garagaraatti uumaman fi fala kaa'uudhaaf ammoo egaa wanta tokko boceetii kan inni hojjechaa jiru sunis marii biyyaalessaati. Mariin biyyaalessaa ammoo yaadama kana dura yaalamee hin beeknedha. Akka Itoophiyaattis biyyoonni akka addunyaatti daandii sanaan deeman ammoo bu'aawwan gurguddaa akka argatanidha kan eeramu jechuudha. Itoophiyaanis immoo kanarratti cichoominaan hojjechaatii kan jirtu. Mariin biyyaalessaa ammoo waldhabdee iddoo garagaraatti jiraniif fala kaa'a yaadamni jedhu egaa yaadameeti olaanaa daandii hamma ta'e deemamee kan jiru. Gama sanaanis egaa bu'aawwan tokko cancalli tokko akka mul'ataa jirudha. Mariiwwan gurguddoon sadarkaa biyyaatti gaggeeffamanii jiru. Naannolee garagaraatti sadarkaa hawaasa gadiirraa kaase hanga gubbaatti bakka bu'oota hawaasaatiin irratti maratamee jira. Bu'aawwan marii kanaas walitti qabameeti kan inni jiru. Egaa caalmaatti bara kana xumura isaa taasifata jedhameeti kan yaadamu komishiniin marii biyyaalessaa kuni waggaan tokko dabalamee fi bara kana hojii isaa xumuraa hojjechaati kan inni jiru. Hundaafuu biyyattiin kan mari'achaa jirtu rakkoowwan keessoo ishee furachuudhaan gara fuulduraatti seenessa waloo ijaaruudhaaf wantoota ishee dandeessu irratti waliigaltee waloo uumuudhaaf xiyyeeffatee kan hojjetamaa jiru. Egaa milkii isaaf immoo hundumtuu irratti xiyyeeffatee waloodhaan hojjechuun baay'ee murteessaadha. Isa kanarratti xiyyeeffannee ajandaa keenya marsaa lammaffaa odeeffannoowwan bifa biyyaa keessatti qabannee kan deebinu ta'a jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa marsaa jalqabaatiin odeeffannoowwan garaagaraa simbiraan geenyee goolabneeti jira. Daqiiqaawwan muraasa booda marsaa lammaffaa bifa biyyaatiin itti fufna. Turtii gaarii. Boordiin qabiinsa herreegaa fi oodiitii Itoophiyaa mana maree ministeerotaatiin dambii lakkoofsa 332 muraa 2006 dhaabbata mootummaa hundaa'edha. Akka biyyaatti ogeeyyii herreegaa damichaan leenji'anii fi ga'umsa qaban ogummaan isaanii mirkanaa'ee horachuu fi ogummicha guddisuuf dhaabbata hundeessuun waan barbaachiseef Inistituutii ogeeyyii herreegaa ogummaan isaanii mirkanaa'eef labsii lakkoofsa 1372/2017 hundaa'eera. Inistituutichi akka biyyaatti dhaabbata ogummaa akkaawuntaantii cimaa ta'e ogummaa herreegaa fi faayinaansii naamusaa fi ga'umsa qabu guddisuuf itti gaafatamummaan kennameefira. Kaayyoon guddaa Inistituutichaa ogeeyyii herreegaa ogummaa isaanii mirkanaa'e ga'umsa qaban baay'inaan horachuu yoo ta'u kana raawwachiisuudhaafis hojiiwwan haal duree hojjetaa jira. Dameelee barnoonni kennamu keessaa tokko kan ta'e ga'umsa teeknikaa qabiinsa herreegaa akkaawuntiing teeknishaan kwaalifikeeshinii irratti leenjii kennuuf qophaa'aa jira. Kanaafis bakka hooggantoonni olaanoo mootummaa dhaabbilee michuu ta'an ogeeyyii herreegaa yuunivarsiitotaa fi bakka qaamoleen dhimmi ilaallatan argamanitti muddee 2 bara 2018 ganama sa'aatii 2 hoteela Shaaratanitti sagantaan Inistituuticha hojii eegalchiisuu ifatti jalqaba. Dureewwan qarooma addunyaa keessaa hangafa kan turte Itoophiyaan bara jijjiirama indastiriitii as boodatti haftee jirti. Itoophiyaan guddina addunyaa ammarra jirtu waliin qixa akka deemtuuf kitaabni mootummaa ida'amuu ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin barreeffame yaadamoota bu'uuraa 3 kaa'ee jira. Isaanis kalaquu, saffisuu fi utaaluudha. Yaadamoonni bu'uuraa kunneen haala kamiin Itoophiyaa tarkaanfachiisuu danda'u? Hojiileen misoomaa hunda hammatoo ta'anii fi haqa qabeessa ta'an hojjetamuun faayida'ummaa hawaasa biyyattii mirkaneessuu keessatti gaheen isaanii olaanaadha. Keessaa akka biyya keenyatti waggoota muraasa darban hojiileen hojjetaman faayida'ummaa hawaasa gama maraan mirkaneessuu keessatti gaheewwan garaagaraa bahachaati kan isaan jiran. Hojiiwwan kunniin jijjiiramni qabatamaan jireenya lammiilee irratti isaan fidan maali kan jedhu ilaalla. Lakkoofsa uummataa hedduu fi lafa bal'aa kan qabdu Itoophiyaan waggoota hedduu darbaniif hulaan galaanaa itti cufamee turtee jirti. Gaaffiin dhalootaa kunis waggoota 30 ce'ee har'a haala isaan maluun ka'aa jira. Hulaan galaanaa Itoophiyaatti cufame akkamiin deebii argata? Heddumminni mallattoof miidhagina kan ta'e Itoophiyaan garaagarummaa caalaa tokkummaa walqoodiinsa caalaa waluma dagaagsuun tarkaanfachuun qormaata barootaa ta'etti fufeera. Itoophiyaanonni ijaarsa guddicha haaromsa Itoophiyaa injifannoodhaan xumuran faayidaa biyyaalessaa irratti garaagarummaa tokko malee waloodhaan dhaabbachuurraa barnoota guddaa fudhataniiru. Daandiiwwan fuuldura Itoophiyaa murteessuuf dandeessan irrattis waloodhaan tarkaanfachuuf walii galaniiru. Faayidaaleen Itoophiyaa kunniin maal fa'i? Kun ajandaa oduu keenyaa ji'a sadaasaati.
Jijjiiramoonni kunneen ibsaa daandii irraa qofa miti. Boqonnaa jalqabaa seenaa haaraati malee. Hanguma gara fuulduraatti deemne daandii keenya irratti ijoollee keenyaaf abdii, maatii keenyaaf gammachuu, carraawwan biyya keenyaaf ifa uumantu dhalata. Fuuldurri keenya abjuu guddachuu tokkoon tokko keenyaa kan of keessaa qabu. Boqonnaawwan abdii dhalootaa, furtuuwwan mul'ata egeree biyyattii dhugoomsu. Mootummaa ida'amuu jechoota tarreeffaman qofa kan hin taane maatii biyya abdii isheen kan walitti hidhan gammachuu mana keenyaa daandii guddina biyya keenyaati. Fuulli kunneen cimina tokkummaa, humna walitti qabamuu, cimina abjuu kan keessatti arginudha. Mootummaa ida'amuu, kennaa maatii.
Nagaa keenya sinaa qaqqabu jecha kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaa keenya marsaa lammataa eegalleera sa'aatiin tokko ta'eera. Odeeffannoo marsaa lammataa kanas ammoo ana Saantii Hasan olaanaa yaaddessaa ta'uudhaan isin waliin turtii taasisuu keenya itti fufna. Odeeffannoo keenya ijoo isaanii dursuun eegalla. Malaamaltummaan yakka guddaa nama dhuunfaa hanga biyyaatti balleessuu danda'u ta'uusaa ministeera muummee taanaa Tamasgeen Xurunee himanii. Sirni oomishaa raabsaa fi itti fayyadama humna anniisaa Itoophiyaa walitti hidhamiinsa ardii Afrikaa cimsuu fi misooma itti fufiinsa qabu galmaan ga'uuf kan kaayyeffate ta'uu sadarkaa ministeera muummee itti aanaatti hoogganaan gidduu gala ijaarsa sirna dimookiraasii Adam Faaraa himan. Itoophiyaatti nageenya waaraa fiduudhaaf kan eegalame mariin biyyaalessaa carraa guddaa kan uumu ta'uu isaatu himame. Maddeen alaatiin turistoonni biyyoota garaagaraa irraa gara Ameerikaa deemuu barbaadan osoo Ameerikaa hin seeniin seenaan miidiyaa hawaasummaa isaanii kan sakatta'amu ta'uu qondaaltonni Ameerikaa beeksisan. Kunneen ajendaawwan keenya marsaa lammaffaatiin TV Afaan Oromootiin simbiraan geenyudha. Kanaan dabalatatti immoo dhukoo oduus ni qabaanna. Keessumaa akkuma jalqaba kaasnee dhimma marii biyyaalessaa fala rakkoo biyyattii waggoota dheeraa kan ta'e mari'atanii rakkoo furuu irratti kan xiyyeeffate Itoophiyaan kan jalqabde ajendaa keenya godhannee galgala kana irratti turtii kan taasisnu ta'a jechuudha. Kallattiidhumaan gara oduu keenya gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabanneetti ceena. Koomishiniin farra malaamaltummaa federaalaa badhaasa harkaa qulqulluu jedhamu ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif kennuun isaa ibsamee jira. Badhaasni kun ministeera muummeef sababni kennameef qabsoo malaamaltummaa ittisuuf gumaacha taasisaniin bu'aa argameef akka ta'e koomishinichi beeksisee jira. Badhaasa kanas ministeera muummee Abiy Ahmed bakka bu'uudhaan kan fuudhan ministeera muummee taanaa Tamasgeen Xuruneeti. Itoophiyaa biyya malaamaltummaa irraa bilisa ta'uun badhaadhinni itti dhugoome taasisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu ishee ibsaniiru. Ministeera muummee taanaa obbo Tamasgeen Xurunee mootummaan jijjiiramaa hojii hojjeteen piroojektonni xumuramuu hin danda'an jedhaman xumuramanii qabeenya misoomaatiif oolchuun magaalonni jijjiiramaa jirus jedhaniiru. Jijjiiramaa as malaamaltummaa hir'isuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira jedhan koomishinarri koomishinii farra malaamaltummaa Dr. Saamu'eel Hurqaato. Dabalataanis hubannoo hawaasaa cimsuun seera malaamaltummaa ittisuuf gargaaru baasuun akkasumas ga'ee miidiyaan malaamaltummaa saaxiluu keessatti qabu dabaluun hojiileen jajjaboon hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Ayyaanni bara haaraa saba Walaayittaa Gifaataan yuuneeskootti galmaa hordofee jiraattonni godina Walaayittaa gammachuu isaanii ibsachaa oolaniiru. Yaa'ii 20ffaa kuree eegumsa hambaalee kiliyaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii Hindi Niiw Deeliitti gaggeeffamaa jiruun ayyaanni bara haaraa Walaayittaa Gifaataan hambaa kiliyaa addunyaa ta'uudhaan galmaa'uu danda'eera. Kana hordofee jiraattonni godina Walaayittaa hiriira bahuun gammachuu isaanii ibsachaa oolaniiru. Ministeerri Turizimii galmaan ga'uu ayyaanichaaf sababa kan ta'e ergaa baga gammaddanii dabarsanii kan jiran yoo ta'u ayyaanni bara haaraa Walaayittaa Gifaataan yuuneeskootti galmaa'uun Itoophiyaa fi uummata Walaayittaaf hiikoo addaa qaba jedhan Ministeerri Turizimii Salaamaawit Kaasaan. Yaa'iin 20ffaa kuree eegumsa hambaalee kiliyaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii Hindi Niiw
deeliitti gaggeeffamaa jiruun ayyaanni bara haaraa walaayittaa gifaataan hambaa kiliyaa addunyaa ta'uun galmaa'eera. Kana hordofee ergaa bagaa gammadanii kan dabarsan ministeerri turizimii Salaamaawit Kaasan ayyaanichi yuuneskoon beekamtii argachuun Itoophiyaa fi uummata walaayittaatii fi koo addaa qabaa jedhani. Mootummaan Itoophiyaa duudhaalee fi aadaa gifaataa barnootaa fi miidiyaan beeksisuudhaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennuu simanii ayyaanni gifaataa duudhaa fi safuusaa eegee dhalootaa dhalootatti akka darbu mootummaan murannoo qabaachuu isaas kaasaniiru. ኮርፖሬሽኒን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ qabsoo ittisa farra malaamaltummaa irratti gahee olaanaa baateef waraqaan ragaa fi beekamtiin kennameefii jira. EBC'n badhaasa kana kan argate qabsoo farra malaamaltummaa fi naamusaa keessatti gumaacha olaanaa taasiseeni. Itti gaafatamaan waajjira hojii gaggeessaa olaanaa EBC Mulaaleenyi Mallase badhaasa Komishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa Federaalaatiin qophaa'ee ministeera muummee taanaa Tamasgeen Xurunee harkaa fuudhaniiru. EBC'n badhaasa kana kan badhaafame gabaasa qorannoo farra malaamaltummaa hojjetuun dabalate hojii hubannoo uumuu cimaa hojjeteef akka ta'e ibsameera. Haaluma wal fakkaatuun Faanaa Miidiyaa Koorporeeshinii fi Addis Miidiyaa Neetworkis badhaafamaniiru. Itoophiyaan godaantota miliyoona tokko caalaniif da'oo ta'uun kutannoo agarsiiftee gochaa michoomaa dhugaa akka ta'e Itoophiyaatti bakka bu'aan olaanaan dhaabbata godaansaa idila addunyaa IOM Abiibtuu Uwaanee ibsaniiru. Sadarkaa addunyaatti lakkoofsi godaantotaa dabalaa dhufuun lakkoofsi godaantota miliyoona 90tti siqan keessaa garee caalaan biyyoota Afrikaa keessatti akka argaman ibsameera. Itoophiyaa keessa godaantota biyyoota adda addaa irraa dhufan kan argaman yoo ta'u hojiileen buufata godaantotaa qopheessuudhaaf dandeessan hojjetamaa turuusaas ibsameera. Gochaan akkanaa irraa kan ka'e Itoophiyaan Afrikaa keessatti godaantota hedduu keessummeessaa jirtis jedhame. Odeeffannoo gaggabaabaa maddeen alaarraa argannetti yoo ceenu turistoonni biyyoota garaagaraa gara Ameerikaa deemuu barbaadan osoo Ameerikaa hin seeniin miidiyaan hawaasummaa isaanii kan sakatta'amu ta'u qondaaltonni Ameerikaa beeksisaniiru. Karoorri qondaaltota Ameerikaatiin qophaa'e jedhamu kun akka akeekutti Biriteen dabalatee turistoonni biyyoota garaagaraa irraa gara Ameerikaa imalan akkaawuntiin miidiyaa hawaasummaa isaanii osoo isaan Ameerikaa hin galin dursee qoratama. Hojumaan haarofni kun namoota biyyoota hedduu viizaa malee guyyoota 90 Ameerikaa keessa akka turan eeyyamaa qaban irratti dhiibbaa uumuu danda'as jedhameera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marsaa lammaffaadhaaf gara aangootti ergaa dhufanii amajjii waggaa darbeerraa kaasuudhaan nageenyaaf tasgabbii biyyattii miidhuu danda'a jechuun eegumsa daangaa Ameerikaa kan jabeessan ta'uu ibsaa turuun isaaniis himameera. Murtiin ammaa kunis qaama karooraa pireezidaantichaa kanaati jedhamee jira. Xiinxaltoonni garuu turistoota gara imaliinitti gufuu ta'a. Mirga miidiyaa hawaasummaatti fayyadamuu isaanis miidha jechuun karoora kana qeeqaa akka jiran himameera. Ameerikaan bara dhufu Kanaadaa fi Meeksikoo wajjin ta'uun waancaa tapha kubbaa miilaa dhiirotaa akkasumas akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2028tti ammoo dorgommii Oloompiikii Los Aanjelesitti waan qopheessituuf turistoota biyya alaa kumaatamaan lakkaa'amantu garas imala jedhamee tilmaamameera. Karoorri waajjira kumurukii fi eegumsa daangaa akkasumas qajeelcha nageenya biyya keessaatiin dhiyaatees jedhameera. Odeeffannoo gaggabaabaa xumuraatiin pireezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskiin biyya isaanii filannoo gaggeessuudhaaf qophii ta'uu ishee beeksisanii jiru. Kana gochuudhaaf garuu Ameerikaa, Awurooppaa dabalatee deeggartoonni biroo isaan cinaa dhaabbachuun nageenya filannichaa mirkaneessuun akka tumsan gaafatteetti.
Haa ta'u malee kabaja dargaggoota keenyaatiif jecha filannoo gaggeessuuf karoora akka qaban dhaamaniiti kan jiranii qaamoleen tokko tokko nuti aangoo irraa bu'uun waan dinneef keessumattuu ani pireezidaantummaa irraa bu'uu waan dhabeef waraanni Yuukireen dhaabbachuu didee ilaalcha jedhu akka qaban kan hiran pireezidaantiin Yuukireen Vilaadimiir Zelenskii kun garuu sirrii miti waan sababa irratti hin hundoofnedha jechuun qeeqaniiru. Zelenskiin filannoo akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2019 biyyattiin filatamtee sagalee dhibbeentaa 73 argachuun injifachuu isaanii BBC'n yaadachiiseera. Raashiyaan garuu filannoon sun sirrii akka hin turree fi aangoon Zelenskii seera qabeessa akka hin taane eeruun filannoon biraa akka filatamuu fi kun yeroo raawwatame waraanni kan dhaabbatu ta'uu ibsaa turteetti. Odeeffannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka agarsiisutti lammiileen Yuukireen miiliyoona 5,700 ol waraana baqachuun biyya isaaniirraa godaananiiru. Filannoon jedhame kun akka milkaa'uu fi iftoomina kan qabaatu lammiileen biyyattii biyyoota hambaa jiran kunniinii fi loltoonni adda waraanaa garagaraa dirqamarraa jiran yoo irratti hirmaatan qofa ta'uu himameera. Kana yoo hin taane garuu rakkoo nageenyaa biroo fiduu danda'a kan jedhus ibsameera. Odeeffannoon bifa biyyaa itti fufee jira kabajamtoota daawwattoota keenya gara odeeffannoo dhuka oduutti ceeneeti kan jiru. Dhuka oduu keenyaan egaa guyyaa har'aa dhimma marii biyyaalessaatti akka xiyyeeffannu jalqaba irratti isinitti himneeti kan jiru. Odeeffannoo keenya kallattumaan isinitti himna. Itoophiyaatti nageenya waaraa fiduuf kan eegalame mariin biyyaalessaa carraa guddaa kan uumu akka ta'edha kan himamu. Hanga ammaatti kan hin yaalamne daandii haaraa akka filattu kan himu mootummaan ida'amu galma gahinsa marichaatiif immoo shoora isaa baachaa jiraachuu isaa ibseeti kan jiru. Jamiilaa Jamaal dhimma kan irratti waan qindeessite qabdi. Morkii yaadaan rakkoowwan irratti waliin gallee qabsoo qawwee fi bosona irraa fagaachuudhaan marii fi marabbaan walii galtee waloo kan argamsiisudha. Daandiin haaraan Itoophiyaan eegalte. Adeemsa kana keessatti yaadota furmaataa malee rasaasaan wal kan itti ajjeesan ta'uu dhabuun isaa immoo lammiileen maricha irratti abdii guddaa akka eeggatan taasiseera. የጋራ የሆኑ ነገሮችን ነገ ለትውልድ ማስረከብ ለሚገቡን ነገሮች ላይ dhimmoota waloo ta'an boru dhalootaaf dhaalchisnu irratti ilaalcha siyaasaa kamuu qabaadhu haalatti wal nu galchan irratti ashaaraa keenya kaa'uudha qabna. Biyya ol kaasuu kan danda'u gaheen hunda keenyaa walitti hidhameeti. Tarkaanfiin warraaqsa qawwee Itoophiyaatti adeemsa ijaarsa mootummaa cimaa keessatti akka hin ijaaramne taasiseera. Dhimmi nageenyaa guddina biyyattiif immoo qormaata ta'aa turee jira. ወደ ኋላ መቅረታችን ትልቁ ሰላም ማጣታችን ያለ አላስፈላጊ አጀንዳዎች ይዘን gara boodatti hafuu keenyaaf sababa guddaa kan ta'u nageenya dhabuu keenyadha. Ajandaa hin barbaachisne qabannee seenessaa fi seenaa hin barbaachisne hordofuun walloluun yeroo keenya waan dabarsineef diinni keenya immoo kana fayyadamuun akka wal waraannu taasisuun waraanni waliinii akka baay'atuuf yeroo muraasaaf illee tasgabbii hin arganne. Itoophiyaan osoo amma tasgabbii waggoota 20f argattee biyya guddattuudha. Itoophiyaan imala dabarsitee keessatti cabiinsa hedduu tarkaanfatteetti. Kaleessa cabiinsa irra gahaa ture irraa har'a of suphuun qaroomina addunyaan irra geesse irra gahuuf carraaqaa jirti. Nageenyi waaraan ijaaramuun guddinni hunda galeessii akka dhufuuf immoo dhimmoota waloo irratti walii galtee uumuuf waa'ee biyyaa irratti mari'achaa jirti. በጣም ብዙ ምክንያት የምናረጋቸው መሰረታዊ ቅራኔዎቻችን በሀገራዊ ምክክር ከተፈቱ komiiwwan keenya bu'uuraaf sababoonni hedduun kaasnu marii biyyaalessaatiin yoo furaman gaaffiin keenya nageenyaanis carraa deebi'uu argachuu qabaata. Kanaafuu karaa mariin itti gaggeeffamu yaaduun karaa carraa aadaa marii fooyyeffachuu irratti fudhachuun danda'ama. Mootummaan ida'amu imala haga ammaa keessatti kan hin yaalamne daandii haaraan imaluu akka filatu hima. Galmaan gahiinsa marii biyyaalessaaf immoo shoora isaa bahachaa jiraachuun himama. Itoophiyaan biyya seenaa waggoota dheeraa qabdu taatus biyya cimtuu fi dhaabbilee ciccimoo ijaarsa biyyaaf gumaachan ijaaruun garuu hanga ammaatti akka baay'ee milkoofneef ibsama.
Mootummaan ida'amu garuu seeneffama kufaatii fi hojimaatawwan turan jijjiiruun hojii ijaarsa biyyaa irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Immabeetta Shumee bal'ina isaa qindeessiteetti. Itoophiyaan biyya seenaa fi qaroomina waggoota dheeraa qabaattu taatus biyya cimtuu ijaaruun garuu hin danda'amne. Hooggantoonni carraa Itoophiyaa bulchuu argatan hedduun isaanii biyyattii diiganii haaraa ijaaruu malee tuushinsa karaa qabuun biyya ijaaruuf biyya cimtuu lafa kaa'aa akka hin turretu himama. Kun ammoo kufaatii ijaarsa biyyaa guddaa uumeera. Kana malees biyyattiin biyya mootummaan hoogganamtu taatus adeemsi bulchiinsaa ishee dimokiraataa fi hunda biratti fudhatama kan qabu akka hin turretu himama. Adeemsa kana keessatti dhaabbilee tuushinsa qaban ijaaruu caalaa jiksanii ijaaruu fi mootummaaf hojjechuu caalaa paartilee fi sirna tokko tajaajiluun baratamuun hanga ammaatti biyya cimtuu ijaaruudhaaf gufuu guddaa ta'eera. Kanaan dabalatee rakkooleen yeroo mudatan adeemsi furmaanni itti kennamu ogummaan kan hoogganamee fi fuulduratti hangam nu deemsisa inni jedhu hojiirra ooluu dhabuu isaatiin dhiibbaa guddaa uumeera. የሀሳብ ልዕልናን የማይቀበለው የፖለቲካ ባህል አዳን ሲያሳ ኦላንቱማ ያዳ fudhachuu dhabuu biyya keenyatti dagaage waggoottan 70 darbetti siyaasa biyyattii gama maraan banaa taasiseera. Finxaalessummaa fi walitti bu'insi yeroo yeroon akka uumamuuf karaa saaqeera. Siyaasni keenya hidhattootaaf akka mijeessu taasiseera. Murtoo kennamu irratti boruu yaaduu caalaa fedhii ofiif dursa kennuunis rakkoo guddaa ture. ደርግ ሲመጣ ልክ እንደ መሬት ሁሉንም ቢሮክራሲውን ምን የወረሰው ደርግ yeroo gara angootti dhufu akkuma lafa of jalatti galchee dhaabbilee hunda ni dhaale. Dhaabbileen hunduu paartii isaappaa jala galuun raawwattoota kaayyoo fi karoora paartichaa ta'an. Raayyaa ittisaa yoo ilaallu jeneraalota waraanaa caalaa ajajootatu angoo olaanaa qabaa ture. Kun ammoo caasaa paartichaa itti gaafatamummaan isaas kan paartichaati. Addawaanis gara angootti yeroo dhufu dhaabbileen hunduu kaayyoo isaanii ijoon dimokiraasii warraaqsaa hojiirra oolchuu ture. Raayyaan ittisaa dhaabbata biyya tajaajilu fakkaatu ta'uu osoo qabu caalaa paartichaaf hojjechaa turani. Jaarmiyaaleen biroo kan akka poolisii nageenyaa, mirga namummaa fi boordi filannoos yookiin dhaabbileen dimokiraasii jedhaman kun maqaa qofaatti hafani. Mootummaa fudhatama qabu ijaaruuf mootummaan ida'amu kufaatii biyyattiif sababoota dhimmoota ta'an adda baasuu fi aadaawwan siyaasaa fi hojimaatawwan jiran dursanii yaaluun murteessaa akka ta'e agarsiisa. Kaleessa har'aa waliin borus har'aa waliin wal simsiisuudhaan yoo hin adeemne boruun keenyas kufaatii ta'a jedhan. Kana malees kufaatii lafa keenyee biyya ijaaruu hin dandeenyus yaada jedhu ka'a mootummaan ida'amu. Gaarii kaleessarraatii gaarii fudhachuun fuulduree keenya tolfachuuf hojjechuu qabnas yaadni jedhu ni ka'a. Biyyattii kufaatii keessa turte jalaa baraaruuf ammoo biyya cimtuu fi dhaabbilee biyya ceesan ijaaruun dirqama godhachuudhaan mootummaan ida'amu hojjechaa jira. መደመር አፍርሶ የመጀመር የፖለቲካ ባህል ለኢትዮጵያ አይጠቅምም መቆም አለበት ብሎ ያምናል። ida'amuun diiganii haara ijaaruun nun fayyadu jedhee yaada. Kana caalaa sirreessuu, babal'isuu fi faayidaa haaraa fi borlammilee biyyattiif akka oolutti gumaacha kaa'uuf yaada. Qabeenya tursiisutu nurraa eegama. Ijaarsi biyyaa eegalame akka galma ga'uuf dhaabbilee ijaarsi isaanii jabaa ta'e ijaaruun dirqamadha. Ijaarsoliin piroojektota gurguddoo biyyattii yeroo dhiyoos akka biyyaatti eegalamanis kana akeekaa jiru. ባለፉት 5-6 ዓመታት ውስጥ የምናየው ነገር አሁን ተቋማቱ waggoota 5-6 darban keessa yoo ilaalle dhaabbileen biyyattii fakkaachuu qabuun hojjetamaa tureera. Raayyaan ittisaa akka Itoophiyaa fakkaatutti ijaaramaa jira. Kanaan dura Addawaawiin akka fakkaatuuf kitaabni diiman tokko tureeyyuu amma garuu raayyaan ittisaa akka biyya fakkaatu fi faayidaa fi birmadummaa biyyattii eegsisuu danda'utti ijaaramaa akka jiru argaa jirra. Biyya cimtuu fi mootummaa fudhatama qabu ijaaruudhaaf dhaloonni wal harkaa fuudhiinsaan kan kaleessaa tuffachaa otoo hin taane kaleessarraa gaarii boru ammoo caalmaatti itti ufsiisuudhaaf hojjechuun murteessaa akka ta'e hayyoonni kan isaan akeekan. Jijjiirama asitti hojiileen misoomaa biyya keessatti hojjetamaa jiran fedhii biyyaalessaa Itoophiyaa kabachiisuuf shoorri isaanii olaanaadha ta'uudha kan himamu. Fedhii biyyaalessaa Itoophiyaa kabachiisuudhaaf tarkaanfileen imaammata alaa mootummaan fudhatamaa jiranis kan baratamnee fi akkaataadhaan immoo tarkaanfatoodha jedhameeti kan jiru. Hawaayyoo Kafanii balballoomisaa akka taanutti qindeesse. Jijjiirama asitti mootummaan hojiilee misoomaa sirnoota darbanii osoo hojjetamuu qaban hin hojjetamin hafanii iddoo hojjeteera. Itoophiyaan dachee bareedaa bona ganna misoomuu heektaara miiliyoonota qabattee walakka jaarraa oliif deeggarsa qamadii alaarratti hirkattee turteerti. Jijjiirama asitti kun ta'uu hin qabu. Biyya guddittii kanaaf hin malu jedhamee biyya guddittii wabii midhaan nyaataa lammiilee ishee mirkaneeffattee uumuuf carraaqqileen damee qonnaan eegalamanii firii buusanii biyyattiin qamadii alaarraa galchuu dhiisteerti. Miidiyaalee fi dhaabbilee idil addunyaan ragaanis bahameefiira.
Itoophiyaan seenaa ishee keessatti waan hedduun biyya adda dureedha. Walabummaa ishee kabachiifachuun akkasuma dhaabbilee haqqa waloo hawaasa addunyaa mirkaneessanii kan akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundeessuun adda dureedha. Ta'us cabootni siyaasaa fi dinagdee sirnoota darbaniin wal duraa duubaan isheerraan gahaa turaniin fiixee qaroominaa irra geessee turteerraa duubatti deebi'uuf dirqamteerti. Amma mootummaan Itoophiyaan ni dandeessi. Fiixee qaroominaa addunyaan irra geessirraanis ni geenya jedhee ejjennoo fi kutannoo olaanaan tarkaanfilee garaagaraa eegaleera. Tarkaanfilee eegaleen biyyattiin eeggattuu osoo hin taane ammas adda durummaan sadarkaa addunyaatti gumaachota ittiin beekamtuu baachuu kan dandeessu ta'uu mirkaneesseera. Kanaaf fakkeenyi tokko sagantaa አሻራ magariisaati. ኢትዮጵያ በአረንጓዴ እሳቤ ለአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከልና ለመቋቋም እየሰራቻቸው ያሉት ስራዎች ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ድል hojiileen misooma magariisaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaa qolachuuf Itoophiyaan hojjechaa jirtu injifannoo dippiloomaasii gurguddaa argamsiisaa jiru. Inisheetiiviin ashaaraa magariisaa ministeera muummeen eegalsiisan jalqaba irratti beekamtiin kan kennameefidha. Milkaa'inni inisheetiivichaa dhagahamtummaa biyyaa dabaleera. Sagantaan ashaaraa magariisaa akka biyyaatti hama bosona biyyattii dhibbantaa hedduun dabaleera. Lammiilee hedduufis carraa hojii uumeera. Hundaa olamoo dhiibbaa jijjiirama qilleensaa qolachuuf carraaqqii waloo biyyootaan taasifamu keessatti Itoophiyaan gahee leencaa akka baatu taasiseera. Carraaqqii fi gumaacha isheen gama kanaan baatteefis biyyattiin yaa'ii waliigalaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaa 2027 dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka qopheessituufis biyyoota addunyaa maraan filatamteerti. 48 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን ከ30 ሚሊዮን ህዝብ በላይ biqiltuuwwan biiliyoona 48 ol dhaabdeetti. Uummanni miiliyoona 30 ol irratti hirmaateera. Hamma bosonaa dabalteetti lafa qullaa'e magariisan uusteetti. Hojiin hojjetame carraaqqii deebisanii magariisuu idil-addunyaa isa guddaadha. Hojii guddaa hojjette kanaafis isheef mala jedhamee biyyoonni addunyaa martuu yaa'ii COP 27 yaa qopheessitu ni dandeessi jedhaniiru. Itoophiyaan biyya dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa adda durummaan qolachaa jirtu ta'uu sammuu hawaasa idil-addunyaa hedduu keessatti bocameera jechuudha. Hojiileen jijjiiramaa asitti gamaraan biyyattiin raawwataa jirtu marti beekamtii idil-addunyaas argataniiru. ኮሪደር አሸልሟል፣ ግሪን ሌጋሲ አሸልሟል፣ ስንዴ አሸልሟል። Misoomni koriidaraa badhaasa argateera. Inisheetiiviin qamadiis badhaasa argateera. Inisheetiiviin keenya hedduun waltajjii idil-addunyaatti beekamtii kan argatanii fi kan badhaafamanidha. Itti fufiinsa fi bu'aa isaaniif firiin waan mirkaneessanidha. Fedhii biyyoolessaa Itoophiyaa kabachiisuuf tarkaanfileen imaammata alaa mootummaan fudhatamaa jiran akkuma waliigalaatti kan hin baratamne fi akkaan tarkaanfatoo milkiiwwan piroojektota misoomaa gurguddoon kan dabaalamedha. Malaammaltummaan yakka guddaa nama dhuunfaa haga biyyaatti balleessuu danda'u ta'uu ministeerri muummee itti aanaa Tamasgan Xurunee himan. Guyyaan farra malaammaltummaa addunyaa 22ffaan dhaloota naamusaan dhaabbilee hojimaataan mata duree jedhuun yaadannoo Adawaatti kabajameera. Saxxoota Shoome. Wantoota guddina nama dhuunfaa hanga biyyaa darbee addunyaaf gufuu ta'an keessaa malaammaltummaan isa ijoo ta'uu ragaaleen garaagaraa ni mul'isu. Biyyoonni addunyaa rakkoo malaammaltummaan dhaloota irratti qabu hubachuun biyyoonni 195 konveenshinii farra malaammaltummaa mallatteessuun xiyyeeffannoon hojjechuuf waliigalaniiru. Biyyoota waliigaltee kana mallatteessanii hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jiran keessaa tokko Itoophiyaadha. Haaluma kanaan Itoophiyaan guyyaa farra malaammaltummaa addunyaa 22ffaa dhaloota naamusaan dhaabbilee hojimaatan mata duree jedhuun Finfinnee yaadannoo Adawaatti kabajameera. Ministeerri muummee itti aanaa Tamasgen Xurunaa malaammaltummaan summii guddina nama dhuunfaa hanga biyyaa darbees kan addunyaa ta'uu himaniiru. Kana qolachuuf hojiileen garaagaraa hojjetamaa akka jirus ibsan. ሙስና ግለሰብን፣ ቤተሰብን፣ ተቋምን፣ ህዝብንና ሀገርን የሚያበላሽ እጅግ አደገኛ ወንጀል ነው። malaammaltummaan nama dhuunfaa, maatii, dhaabbilee, uummataa fi biyya kan balleessu yakka guddaadha. Malaammaltummaa yakkoota biroorraa kan adda taasisu amala namummaa kan balleessu gandaa hanga biyyaatti miidhuu kan danda'udha. Biyyi teenya Itiyoophiyaan kana hubachuun qajeeltawwan ittisa malaammaltummaa baasuu fi qabsoo farra malaammaltummaa irratti kan cichanii hojjetan dhaabbileen hundaa'aniiru. Hundaa'as jiru. Keessattuu mootummaan jijjiiramaa koree farra malaammaltummaa hundeessuun hojii gurguddaa hojjechaa jira. Kun cimee kan itti fufu ta'a. Dhiibbaa malaammaltummaa hubachuun qaamni hunduu qindoomee hojjechuu akka qabus hubachiisaniiru. የቤተሰብ፣ የባህል፣ የትምህርት እና የእምነት ተቋማት ተገቢውን ስራቸውን ካልሰሩ ሙስናን በህግ አስፈጻሚ አካላት ብቻ
Maatiin abbootiin amantaa aadaa dhaabbilee barnootaa fi kanneen biroo hojii isaanii kallattii sirrii ta'een kan hin hojjenne yoo ta'e malaammaltummaa qaama hojii raawwachiiftuu qofaan akka hojjetamu gochuu jechuudha. Kun ammoo harka tokkoon qofa milkeessuun hin danda'amu. Dhaabbileen haala mijataa sirrii fi teeknooloojiin deeggarame gochuun tajaajila saffisaa fi dhaqqabamaa gochuudha. Malaammaltummaan olaantummaa seeraa fi dimokiraasiin akka hin jiraanne kan taasisu ta'uu Komishinarri Komishinii Farra Malaammaltummaa Federaalaa Dr. Saamu'eel Urkaatoo himaniiru. Kanaaf dhaloota hammeenyummaa malaammaltummaa hubachiisuun kenna tajaajilaa dhaabbilee ammayyeessuun fala ta'uu dubbatan. የሙስና ወንጀል ዲሞክራሲን በማቀጨጭ የህግ የበላይነትን በማዳከም yakki malaammaltummaa dimokiraasii hacuucuudhaan olaantummaa seeraa dadhabsiisuun dhaabbilee fi misoomaa gogsuudhaan guddina biyyaafis ta'ee waliigaltee idil addunyaa balleessuu kan danda'udha. Kanaaf uummanni addunyaa dhimmoota kanaan wal qabatan irratti hojjechaa jira. Itoophiyaanis hojii hubannoo cimsuu dhimma malaammaltummaa irratti hojjechaa jirtuun jijjiiramni mul'achaa jiraatus ammallee hojii guddaan nu eeggata. Qaamolee aangoo da'eeffachuun uummata boochisan darbees farra guddina biyyattii ta'an guyyaa eeggata malee dhawkatanii hafuu akka hin dandeenyes ibsameera. Sirni oomisha raabsaa fi itti fayyadamuun naannisaa Itoophiyaa walitti hidhaminsa ardii Afrikaa cimsuu fi misooma itti fufinsa qabu galmaan ga'uudhaaf kan kaayeffate ta'uusaa sadarkaa ministeera muummee ittaanaatti hoogganaan giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii Adam Faraa himanii. Konferensiin itti fayyadama bu'aa qabeessa humna anniisaa Afrikaa jalqabaan Finfinneetti taa'amuu eegale. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohaammed Ali Yusuf konferensii kanarratti argamuun itti fayyadama enerjii fooyyessuuf kutannoon hooggantoota siyaasaa ardii Afrikaa murteessaadha jedhan Taaddasaa Tarrafaa bal'ina isaa qindeesseera. Konferensiin itti fayyadama bu'aa qabeessa humna anniisaa Afrikaa jalqabaa Finfinneetti taa'amuu eegale. Afrikaan enerjii fi qabeenya qabdu qusannaatiin akka fayyadamtus sagantaa kanarratti dhaamanii jiru. Gamtaa Afrikaatti Komishinarri enerjii fi bu'uuraalee misoomaa Laaraato Maataabogee Afrikaan enerjii maddisiisuu irrattis hojjechuu qabdii jedhanii jiru. Africa cannot afford an energy conversation that begins halfway. Lammiileen Afrikaanotaa miliyoona 600 ta'an ibsaa hin arganne. Hanqina kana guutuuf anniisa madaalawaa ta'e tajaajila barbaannu qofaaf fayyadamuu qabna. Anniisa qabnu ga'umsaa fi qulqullinaan fayyadamuu irratti hanqina qabnu fooyyessuu qabna. Kanaafuu Afrikaanonni anniisa qusachuun dirqamadha. Kana biyyoonni hunduu hojiirra oolchuu qabna. Sadarkaa ministeera muummee ittaanaatti hoogganaan giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii fi pirezidaantiin ittaanaa paartii badhaadhinaa Adam Faraa Itoophiyaan damee enerjii guddina ardichaatiif waloon hojjechuuf murannoo qabdii jedhanii jiru. Itoophiyaan jijjiirama qabeenya qilleensaa dandamachuudhaaf waggoottan darban hojiilee hojjetteen hawaasa idil addunyaatti fakkeenya ta'uu kan ibsan Adam Faraan Afrikaanis akka ardiitti damichaatiin hojii ciccimoo hojjechuun irraa eeggamaa jedhanii jiru. To secure full energy sovereignty, the capacity to power our development using our own resources. Nuti Afrikaanonni walabummaa anniisaa mirkaneeffachuuf qabeenya qabnu adda baafannee itti fayyadamuu qabna. Guddachuudhaaf humna qabnu sirriitti beekuu qabna. Afrikaan anniisaa aduu qilleensatiin kan badhaatedha. Kana hojii irra oolchuu qabna. Itoophiyaan gama kanaan biyyoota Afrikaa biroon tumsaan hojjechaa jirti. Kanas qabatamaan agarsiisaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa guddina ardii Afrikaa dhugoomsuuf kutannoo qaba. Konferensiin jalqabaa akka Afrikaatti taa'amaa jiru kun waliin ga'iinsa itti fayyadamaa fi qusannaa enerjii ardichaaf murteessaa ta'uu kan dubbatan ammoo durataa Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohaammed Ali Yusuf yoo ta'an Afrikaan enerjiidhaaf waggaatti baasii dabalataa doolaara miliyoona 20 baasti waan ta'eef imaammata qindaa'aa ta'een hojiitti hiikuu qabnaas jedhanii jiru. When Africa declares energy efficiency as the first line of defense against energy poverty. Afrikaan hanqina anniisaa qabdu keessaa ba'uuf konferensii efficiency energy ardichaa gaggeessuun hiikaa guddaa qaba. Sagantaa waliin ga'iinsa enerjii ardichaa dhugoomsuuf qindoomina guddaadhaan hojjechuu qabna. Akka ardichaatti hojmaata enerjii itti bulchinu fooyyeffachuu qabna. Konferensiin kun carraa guddaa nuuf uuma. Kanaaf ammoo kutannoon hooggantoota siyaasaa ardii Afrikaa barbaachisaadha. Kana yoo tumsaan waliin hojjanne milki Afrikaa ni dhugoomsina. Konferensiin bu'a qabeessummaa enerjii Afrikaa kun guddina dinagdee Afrikaa rifachiisuu fi jijjiirama qilleensaa dandamachuudhaaf shoora olaanaa akka qabu kan himame yommuu ta'u, konferensichi hanga guyyaa boruuttis itti fufaa jedhameera. Dhaabbanni tajaajila elektirikaa Itoophiyaa ji'oota 4 darbanitti qofaa sababa hannaa fi manca'uu bu'uuraalee misoomaatiin miidhaan birrii
ሚሊዮና 100 fi ሚሊዮና 43 olii qaqqabuusaa beeksiseera. Hanni tiraansfoormarii hanni kilabii keebilii humna ibsaa daddabarsanii hanni humna ibsaa fi gochawwan badii garaagaraa dhaabbaticha irratti raawwatamaa jiraachuu jigaggeessaan koominikeeshinii tajaajila elektirikaa Itoophiyaa Anwaar Abraar ibsa kennaniin eeraniiru. አጠቃላይ የስርቆት ውድመት ዝርፊያ የምንላቸው ጉዳዮች በርካታ ጉዳዮች እንደሆኑ መታወቅ አለበት። akka waliigalaatti hanni mancaatiin saamichi dhimmoota gurguddoo ta'uun isaanii beekamuu qaba. Tokkoffaan hanni tiraansfoormerii jira. Lammaffaan hanni keebilii sarara ibsaa dabarsanii jira. Sadaffaan balaa konkolaataatiin bu'uuraaleen misoomaa manca'uudha. Kan biroon immoo hanni humna ibsaa jiraachuudha. Warreen kun waliigalatti barbadaa'uu fi manca'uu misoomaa carraawwan garaagaraatiin badii gaggeeffamuudha. sababa hanna kanaatiinis mancaatiin tajaajila elektiriika Itoophiyaa irraa kisaaraan qaqqabe birrii ሚሊዮን 100 fi ሚሊዮን 43 ol ta'uusaas obbo Anwaar himaniiru. የትራንስፎርመር ስርቆት በዚህ 4 ወር 17 ትራንስፎርመሮች ላይ ስርቆት ተፈጽሟል። ጂኦታን አፍራን ዳርባን kanatti ትራንስፎርመሪን 17 jira. kun wayita maallaqaan tilmaamamu birrii miiliyoona 23 ol miidhaa dhaqqabsiisee jira. Lammaffaan hanna keebilii humna yookiin ibsaa elektiriikaa daddabarsan irratti raawwatameen birrii miiliyoona 88 ol dhaabbaticha irratti miidhaa dhaqqabsiisee jira. Kan biraa balaa konkolaataatiin manca'uu misoomaalee bu'uuraati. Maallaqaan yoo shallagamu birrii miiliyoona 18 ol ta'a. Miidhaan dhaqqabee jira. Inni biraa daran nama yaaddessu hanna humna ibsaati. Sa'aatitti geeggawaatti 36.45 maallaqaan yoo shallagamu birrii miiliyoona 13 ol dhaabbaticha irratti miidhaan dhaqqabee jira. Walumaa galatti sababa hannaa fi balaa konkolaataatiin miidhaan maallaqatti tilmaamamu dhaabbaticha irra kan dhaqqabe birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 43 ol ta'uu beeksisuu barbaanna. ጠቅለል ሲል በ4 ወር ውስጥ በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ በደረሰ ስርቆትና ውድመት እንዲሁም ደግሞ በተፈጸመ የኃይል ስርቆት 143 ሚሊዮን ብር በላይ በተቋሙ ላይ ጉዳት መድረሱን ማሳወቅ እንፈልጋለን። dhimmoota dhaabbaticha irratti miidhaa geessisan 107 keessa dhimmoonni 10 ta'an adeemsa mana murtii irra jiraachuu kan himan obbo Anwaar hannaa fi mancaatii kanneen ittisuuf deeggarsi hawaasaa daran barbaachisaa akka ta'es dhaamaniiru. ተቋማችን ላይ በኃይል ስርቆት መሰረተ ልማት የኬብል ስርቆት በመኪና ደግሞ የደረሰ አደጋ እነዚህ ሁሉ ሲሰበሰቡ ወደ 107 የሚሆኑ ኬዞች ናቸው። dhaabbata keenyarra miidhaan dhaqqabe hanna keebilii hanna humna ibsaa manca'uu bu'uuraalee misoomaa dabalatee dhimmoota 107 ta'antu jiru. Kanneen keessaa dhimmoota 10 ta'an irratti himata bannee adeemsa mana murtiirra jiru. Kanneen qorannoo poolisii irra jiranis ni jiru. Kana hunda kanan kaasuuf sababni keenya inni guddaan manca'uun bu'uuraalee misoomaa raawwatu hanna biyya irratti raawwatame ta'uun yaadamuu qaba. Yakka kana seeraa fi qajeelfama qofaan furuun akka hin danda'amne beeksisuu barbaanna. tumsi hawaasaa baay'ee nu barbaachisa. በህግ በመመሪያ ብቻ ይህንን ነገር እንደማንፈታው ማሳወቅ እንፈልጋለን። የህብረተሰቡ ትብብር በጣም ያስፈልገናል። ኮርፖሬሽንን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ ወሊን የሆጀቹንሳ ጉድነ ሚዲያቻቲፍ ሙርቴሳ ታው ጅራዎች ሳውላናን ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ቢኒያም ኤሮን ኢብሰኒ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ ወሊ ገልቴ ወንደሜወን ገረገራራቲ ወሊን ሆጀቹ ፍሳን እንደንደስሱ ወሊፍ መለቴሰኒሮ ሆጅራዎች ሳውላናን ኢቢሲ ቢኒያም ኤሮን ስርኖ ሊገልትቻራ ታሰዋ ታሲሰኒን ኢንዱስትሪ ሚዲያ ጅጅራማ ኬሰቲ ኢቢሲን ዳፕሌ አንገፋ ከኒና ከዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ ጅራን ወሊን ሆጀቹንሳ ጉድነ ሚዲያቻፍ ሙርቴሳዳ ጀደን ኬሰቱ ዳባቲቺ ገባሳሌ ኢጃርሰበያ ቶኩማ ቢያሌሳ ፋይዳ ቢያሌሳ ፊ ሴኔስ ወሊን ወሎወሊን ወልቀበተን ረቲ ሆጀቻ ጅሩ ጭምሱፍ ጉማቺ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ ኦላና ታኡስ ኢብሰኒሮ ረጅም ጊዜ አብሮ የሰሩ ተቋማት ናቸው። በዚህ በታደሰው መንፈስ ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 75ኛ ዓመቱን ያከበረ ወደ ራስ ገዝነት እየተሸጋገረ ባለበት ኢቢሲም ደግሞ በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን
Yuunivarsiitiin Finfinnee fi Koorporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa dhaabbilee yeroo dheeraadhaaf waliin hojjetanidha. Hafuura haaraadhaan ammoo yeroo itti Yuunivarsiitiin Finfinnee ofiin of bulchuun waggaa 75ffaa isaa kabajaa jirutti EBCnis dhugaa fi haqa Itoophiyaa biyya keessatti qofa osoo hin taane addunyaa guutuudhaaf beeksisuuf yeroo tattaafachaa jirutti dhaabbileen lamaan waliin hojjechuuf fedhii waan qabaniif har'a walii galteewwan taasifnu ni jira. Waliigalteewwan kanneen haaromsuuf yoo ta'e malee hanga har'aatti waliin hojjechaa dhufneerra waan ta'eef fuuldurattis waliin ni hojjenna. Dhimmoota waraqaa keessa ta'an qofa osoo hin taane waraqaa irra darbuun dhimmoota waloo hedduu qabna. Yuunivarsiitiin Finfinnee dhaabbata barnoota hangafaadha. Koorporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa ammoo seenaa biyya kanaa keessatti raadiyoo fi televezyiiniin isa jalqabaati. Egaa EBC'n hojii biroodkaastingii qofa otoo hin taane hojii faayidaa biyya kabachiisuuf hojjetu qo'annoo fi qorannoodhaan deeggaruuf Yuunivarsiitiin Finfinnee filannoo sirriidha jennee yaadna. Hojiilee Yuunivarsiitiin Finfinnee hojjetu ammoo ummata qaqqabsiisuu fi hayyoonni keenya faayidaa biyyaalessaa irratti xiinxala sirrii kan itti kennaniif odeeffannoon sirrii karaa ummata bira ittiin ga'uu fi gama seenessa baroota itti aananii ammoo waliin hojjechuun dhaabbileen lamaan baay'ee barbaachisaadha. Pirezidaantii eeggataa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee gama isaaniitiin adeemsa yuunivarsiitichi ofiin of bulchuudhaaf taasisuu deeggaruu fi hojiilee gama baruu fi barsiisuu akkasumas qo'annoo fi qorannoo waliin wal qabatee jiru miidiyaadhaan dhiyeessuun gumaacha biyyaaf taasisaa jiru beeksisuun deeggaraa jira jedhani. EBC'n ogeessota ga'umsa ogummaa fi naamusaa qaban akka horatuufis yuunivarsiitichi kan tumsu ta'uusaas ibsaniiru. ኢቢሲ እንግዲህ አሁን እየገባበት ያለው ሂደት የመደበኛ የሆነ እሳቤ ላይ ያለንበት ዘመን ላይ አይደለም። የተለዋወጠ ጊዜ ነው ያለው። በፍጥነት ዓለም የሚዲያ ቴክኖሎጂ እሳቤ ማጠቃቀሙም አሰራሩም ኮንተንት ሁሉም ነገር እየተቀያየረ ያለበት ነው። ስለዚህ ከትምህርት ተቋማት ጋር ተባብሮ መስራት ግዴታ ነው የሚሆነው። Adeemsi EBC'n ammatti deemaa jiru yeroo ammaa miidiyaalee addunyaan itti fayyadama teekinooloojii hojmaataa fi qabiyyee isaanii yeroo yerootti itti jijjiiraa jiran ta'uusaatiin dhaabbilee barnootaa waliin hojjechuun dirqama ta'a. Kanaan alatti immoo yaadota jajjaboo haala amma biyyi keessa jirtu utubuu danda'anii fi giddugaleeffatan bocuudhaan dhimma sanarratti hojjechuudha akka dhaabbataatti wanti barbaadamu. Biyya keenyatti faayidaan biyyaalessaa akka qoosaatti ilaalama. Dhimmi kun xiyyeeffannoon ittiin kennamne. EBC'n akka dhaabbataatti miidiyeemota 10 qabuun dhimma ijoo fi dhimma biyyaa afaanota biyya keessaa fi biyya alaatiin gurmaa'insa ittiin hojjetamuu danda'u uumaa jira. Riifoormii guddaa taasisaa jira. Akkuma beekamu biyyi kun biyya sabdaneessi eenyummaan sabdaneessi keessa jiru biyya guddaadha. Kanarratti hojjechuun hawaasa kanaaf qopheessuun hawaasa sabdaneessummaa fudhatu horachuun kanarratti barsiisuun humneessuun barbaachisaadha. Hawaasa sabdaneessummaa fi tokkummaa walitti fiduun wal danda'uun jiraatu horachuu irratti wanti nu hafu waan jiruuf sana haalaan hojjechuuf yaadaa jirra. daawwattoota keenya dogoggoroo meefnoof galchaa saniin jenna Hasan xumurarratti kan lammaffaa simbiraan geenye hojii gaggeessaa olaanaa Koorporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaa Beniyaam yeroo ergaasaan dabarsanidha. Keessumattuu dhaabbileen kun lamaan waliin hojjechuun isaanii ga'umsa ogummaa fi naamusaa qaban ogeessonni miidiyaa akka isaan cimsataniif akka gargaaru irratti waloodhaan hojjechuudhaaf walii galuu isaaniiti. Ammas odeeffannoon keenya itti fufama. xiinsammuu dubartootaaf daa'immanii eeguun ilaalchi tarsiimaa hawaasa biraa akka jiraatu taasisuun murteessaa akka ta'e ibsame. Gumiin balballoomii biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin qophaa'u mirgaa fi dirqama dhimma dubartootaa fi daa'immanii irratti xiyyeeffachuun mari'atame. Marii kanaan ogeeyyiin seeraa fi hooggantoonni biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii naannichaas irratti argamuudhaan mari'atanii jiru. Tafarii Gammee immoo gabaasa akka ta'anitti qindeesseera. Mirgaa fi hirmaannaa dubartootaa fi daa'immanii kabachiisuuf hanqinaalee jiran qorannoon adda baasuu biiroon koominikeeshinii Oromiyaa beeksise. Biirichi sagantaa gumii balballoomii jedhu qopheessuun qaamni dhimma ilaallatu hanqinaalee mul'atan irratti deebii akka laatu taasisee jira. Haaluma kanaan hirmaannaa diinagdee fi siyaasaa keessatti baay'inni dubartootaa xiqqaa ta'uun kan eerame yoo ta'u, biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii immoo qindoominaan rakkinicha furuuf hojjetaa akka jiru hooggantuun biirichaa Maabiraat Baacaa himanii jiru. Fayyadamummaa dubartootaa gama diinagdeetiin jiru mirkaneessuudhaaf inisheetivii mootummaan boce keessatti walqixa dhiiraan akka bakka bu'uu danda'an immoo hordofii fi deeggarsa gochuudhaan diinagdee dubartootaa fooyyessuudhaaf hojjechaa jirra. Hirmaannaa wajjinis wal qabatee hirmaannaan dubartootaa
qaama seera baasuu qaama seera hiikuu fi raawwachiisuu keessatti qixa sirriidhaan akka dubartoonni bakka bu'uu danda'an caffee keessatti dubartoonni parsantaa 46 irra jiru qaama seera hiikuu keessattis qaamolee haqaa keessatti keessattuu mana murtii dabalatee abbootiin seeraa abbootiin alangaa dubartoonni bal'inaan akka dhufuu danda'an hojimaata adda addaa bocuudhaan affirmaatiif akshiin bakka barbaachisuttis akka fudhatamu gochuudhaan qaamolee seera hiikan keessatti dubartoonni bakka bu'aa jiru. Kanaanis parsantaa 8 irra ture yeroo dheeraadhaaf amma parsantaa 12 irra gaheera hirmaannaan dubartootaa qaama seera hiikuu keessatti jiru. Qaama seera raawwachiisuu keessattuu jijjiirama as muummichi ministeeraa keenya dubartoota kaabilee keessatti parsantaa 50tti fiduun sun sadarkaa gadiittis naannoo irraa jalqabee hanga sadarkaa gadiitti amantaan dubartoota irratti hooggansi keenya qabu paartiin keenya qabu jijjiiramee jira jechuudha. Dubartoonni godina hoogganaa jiru godina bulchaa jiru magaalatti kantiibaa ta'anii hoogganaa jiru sadarkaa naannootitti biiroolee murteessoo jedhaman hiyyummaa hiikuu danda'an seektaroota ciccimoo jedhaman dubartoonni qabatanii of eeggannoo guddaadhaan itti gaafatamummaa guddaadhaan haqa qabeessaan hoogganuudhaan fakkeenya ta'aa jiru. Kanaanis biiroon keenya qaama seera raawwachiisaa keessatti qofa miti qaama mootummaa sadan keessatti dubartoonni qixa sirriidhaan akka hirmaachuu danda'an dubartoota gahoomsuudhaaf leenjii adda addaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan yuunivarsiitiiwwan 13 naannoo keenya keessa jiran wajjin ta'uudhaan dubartoota adda duree kutaa hawaasaa garaagaraa keessaa seektara adda addaa keessaa manneen barnootaa keessaa adda baasuudhaan leenjisnee istookii keessatti gashuudhaan gara gaggeessummaatti akka dhufan gochuu wajjin wal qabatee hojii jalqabni bal'aan jira. Kanaanis jijjiirama guddaan dhufeera. Godaansa seeraan alaatiif caalatti dubartoonni saaxilamaa jiraachuu kan adda baase qorannoon biiroo koominikeeshinii Oromiyaa kana furuuf maaltu hojjetamaa akka jiru biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii ni eera. Gama biraatiin immoo dubartoonni godaansa seeraan alaatiin kanaan dura ba'anii biyyatti deebi'an immoo akkamitti gara naannoo jireenya isaaniitti deebi'anii too'i carraa hojii mootummaan keenya uumaa jiru keessatti dursa argatanii gurmaa'anii dubartoonni biraas akka hin deebine fakkeenya akka ta'uu danda'an gochuu wajjinis wal qabatee qaamolee dhimmi ilaallatu biiroo dhimma hojjetaa hawaasummaa dabalatee qindeessummaa kilaastara hawaasummaatiin hojii bal'aan hojjetamaa jiruun jijjiiramni guddaan dhufaa jira. Kunis jijjiirama guddaa fidaadheen yaada. Dabalataanis keessattuu godaansa seeraan alaa keessatti naannolee ollaa keenya wajjin jira wajjin qindoominaan hojjechuu iddoo barbaadu jira jechuudha. Keessattuu magaalaa Direedaa wajjin wanti jalqabamee jira. Isas cimsanii karaa sanaan warra boosan akkamitti naannoo sanatti rakkoo jiru hiikuudhaaf waliin hojjetama kan jedhu wanti jalqabamee jira. Faddaaltota seeraan alaa adda baasanii tarkaanfii fudhachuu wajjinis wal qabatee wanti jalqabame sana cimsanii qabsaanii sirreessuu wajjin wal qabatee wanti jalqabamee jira. Kana cimsinee itti fufne keessattuu shamarran naannoo sanatti ba'anii miidhaman sana xiqqeessuun hin danda'ama kan jedhu kan qabu. Qaawwa gama murtii seeraatiin jiru qajeelfamni adabbii bara 2017 bahe kan furu ta'uun seeramee jira. Mirgaa firmaannaa dubartootaa fi daa'immanii karaa tarsimaa ta'in akka kabajamu hojjetamuu akka qabus dhaamamee jira. Sagantaan misooma niwukilaaraa naga qabeessa humna anniisaa amansiisaa uumuun guddina hawaasa dinagdee saffisiisaa mirkaneessuudhaaf shoorrisaa olaanaa ta'u ejensiin anniisaa atoomiik idila addunyaa beeksiseera. Ministeerri muummee qaamni afur bara 2017 sirna eebba piroojeektiidha guddicha haaromsaa irratti piroojeektota gurguddoo doolaara biiliyoona 30 ifoomsanii turan keessaa tokko piroojeektii anniisaa niwukilaaraa ta'uu beeksisaniiru. Sadaasa 29 bara 2018 ammoo ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosii fi hooggantoonni dhaabbilee dhimmamtootaa bakka argamanitti sagantaan eegalchiisa misooma anniisaa niwukilaaraa fi waltajjii hundeessa koomishinii anniisaa niwukilaaraa adeemsifameeti jira. Sagantaa kana irratti Daayirektarri tumsa teeknikaa damee Afrikaa Ejensii Atoomiik idila addunyaa Gaashaw Gabayyoo turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin Itoophiyaan biyya baay'ina uummataa fi guddina dinagdee olaanaa galmeessaa jirtu ta'uu ibsaniiru. Sagantaan misooma niwukilaaraa naga qabeessi humna anniisaa uumuun guddina hawaasa dinagdee biyyattii kan saffisiisu ta'uu ibsaniiru. ኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥር ያላት ፈጣን የኢኮኖሚ ልማትን እያሳየች ያለች ሀገር ናት። ኢትዮጵያን ብየ ባየነ ኡመታ ቀብዱዳ ብየ ሚሶማ ዲነግዴ ሰፊሳ ገልሜሳ ጅርቱዳ ከናፉ humna anniisaa biyyatti dabaluun guddina hawaasa dinagdee mirkaneessuudha. Kanaafuu murtoon anniisaa niwukilaaraa naga qabeessaa biyyattii kunis yeroo isaa kan eeggate barbaachisaa fi yeroo itti aanuttis ammoo gahee saffisiisuu kan qabudha. ውሳኔ ወደ ኒውክሊየር ፓወር ፕሮግራም ለመሄድ ወቅታዊ አስፈላጊና ለቀጣይ ሂደቱም መፋጠን አስተዋጽኦ የሚኖረው ነው። Akka waliigalaatti anniisaa amansiisaan Itoophiyaatti uumamu guddina damee qonnaa indaastirii dameelee birootiin galmaa jiru daran akka saffisiisuudhaas kan ibsame. የኒውክሊየር ፓወር
የተረጋጋ የኃይል አቅርቦትን ማስጠበቅ የሚችል ስለሆነ ከሌሎች የሪኒዌብል ኢነርጂ annisan niwukilaraa humna anniisaa amansiisaa kan uumu waan ta'eef anniisaalee haaromfamoo biyyattiin qabdu biroo waliin bakka tokkotti kuufama humna anniisaa misooma indaastirii saaffisiisuu uumuuf ni dandeessisa. Guddina damee qonnaa fi dameelee biroos saaffisiisuuf akkasuma gaheen isaa olaanaadha. Humna anniisaa amansiisaa mirkaneessuuf kan dandeessisuudha. ሌሎችም በርካታ የሶሺዮ ኢኮኖሚ ዘርፎች እድገት አስተማማኝ የሆነ የኤነርጂ አቅርቦት መሰረትን ማረጋገጥ የሚያስችል ነው። Misoomni kooriidarii magaalaa Jimmaatti hojjetamee jireenya ilmaan namaatiif mijataa ta'eera jedhan jiraattonni magaalaa Jimmaa. Misoomni kooriidarii magaalittiitti hojjetamee madda galii uumuu fi hawwata turizimii ta'aa jiraachuu isaatti simamee jira. Hojiin kunis immoo cimee babal'achuu akka qabus jiraattonni himaniiru. Wasanuu Awguchoo dabalataa akka ta'an nutti qindeesse. Magaalonni hawwattummaan isaanii dabalee giddugala dinagdee fi teekinooloojii akka ta'aniif hojiin bal'aa hojjetamaa jira. Kanaanis bu'aan argameera. Mootummaan ida'amuu magaalaan miidhagee iddoo jireenyaatiif mijataa akka ta'uuf inisheetivii misooma kooriidara magaalotaa baasee hojiirra oolcheen magaalaa Jimmaatti bu'aan qabatamaa galmaa jira kan jedhan jiraattonni magaalittii Ridwaan Maammaziinii fi Fariyaan Maammanur hojiin kun dinagdee magaalichaa kan guddisedha jedhaniiru. Hojii misooma kooriidarii magaalaa keenya irratti erga jalqabee qulqullina magaalaa keenyaatiif illee bu'aa guddaa akka inni obuusedha. Sana keessatti kanaan dura bakka adda addaatti balfatu gatamaa namni karaa waa nyaataa deemu, muuzii nyaataa deemu, waan adda addaa waan itti fayyadamu karaa dhumarratti gataa deema. Amma garuu aadaan sun badaa dhufeera jechaadha. Maaliif qulqullinni magaalaa kooriidarii matuma isaatti gahee qulqullinaa keessatti waan shoora guddaa taphatu namni balfa karaa irratti gatullee amma ofumaaf otoo namni hin dhoowwin misoomichumatu akka namni balfa karaa irratti hin ganne isan affeeru. Wanti godhame kun baay'ee waan nama hawwatudha. Waan hin danda'ama. Magaala miidhagduu iddoo jireenyaa jiruuf jireenya ofii miidhagsanii bareechanii keessa jiraachuun akka danda'amu haala salphaa ta'een kan ittiin arginedha jechaadha. Maaliif waggaa dheeraadhaaf magaalli kun maal akka fakkaattu hin beekna. Xiyyeeffannoon itti kennamee akkasitti magaalaa miidhagsuudhaaf hojiin hojjetame hojii baay'ee boonsaadha jechuudha. Galii biyya keenyaatti illee inni ilaallu hojiin kooriidarii kun erga hojjetamee as bu'aa danuun dhufeera. Sana keessaa kanaan dura otoo hojiin kooriidarii kun hin jalqabamin dura suuqiin magaalaa keenya keessatti argamu kun bakki nagadaa, bakki daldalaa adda addaa kan kiraayiidhaan illee qarshii xiqqootti kireeffamaa ture. Erga hojiin misooma kooriidarii jalqabee as mana ofii maallaqa guddaa irratti illee kireeffachuu jalqabaniiru. Daran galiin magaalaa keenyaa illee misooma kooriidariitiinis akka dabalee waan ibsudha. Hojii misooma kooriidarii kun daandii lafoo deemtota bal'aa kan qabu waan ta'eef mirga namaa kan kabaje akka ta'e ibsuun balaa tiraafikaa kan xiqqeesse akka ta'e dargaggoonni kun dubbatan. Daandiin kun akkasitti bal'ate miidhagee karaa miilaa qabaate, karaa saayikilii qabaate, karaa namni miilaan irra deemu qabaate, qaroo dhabeeyyiin illee karaa irra deeman qabaate. Daandiin akkasitti miidhagee innaa mul'atee argu namni gammachuu addaa itti mul'ate jechaadha. Iddoon hafillee hin jiru. Iddoo hafe iddoo kanatti maaliif bal'atee kan biraas itti nuuf hojjetamu asiyoon qaqqaba jedhee hundinuu hawwiidhaan eegaa jira. Sheek Mahammad Amin Tamaam hoogganaa mana maree Islaamummaa magaalaa Jimmaati. Misoomni kooriidarii magaalaa Jimmaatti hojjetame kan nama gammachiisee fi magaalattii kan miidhagse akka ta'e ibsuun daandiin hojjetame kun mirga dhala namaa hunda kan kabaje akka ta'e himaniiru. Gaarii qaroo dhabeeyyiinis namni kiraanchiin deemus waan adda addaatiin deemu aafiyaa hin qabne hamma danda'e dhiibbaarraa ba'ee namummaa kamiifuu namu fayyaadhumaan adeemullee isa fayyaa hin qabnee miti. Karaan bal'achuun carraa gaariidha. Lubbuu hambisuudhaaf illee carraa gaarii isaaniif qaba jechaadha. Maaliif bakka karaan dhiphatee jirutti eenyutu uumama? Rakkoo tiraafikaa konkolaataatu uumama. Namni walitti bu'a. Konkolaataa itti bu'a. Rakkataa ajjeesa. Miskiina waa tokko hin qabne dhaqee saayikiliidhaan irra baha. Kanaaf akkasitti ta'ee bal'atee jiraachuun isaa kun lubbuu namaa irratti hunda caala waan gaarii fi barbaachisaa ta'uusaa itti amana. Hojiin misooma kooriidarii hojjetamaa jiru kun magaalonni giddugala teekinooloojii fi turizimii akka ta'aniif kan godhu akka ta'e jiraattonni magaalichaa dubbataniiru. Mootummaan hojiilee hawaasa horsiisee bulaa fayyadamaa taasisan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu sadarkaa pirezidaantii taanaatti qindeessaan kilaastera baadiyyaa naannoo Oromiyaa Saadaat Nashaa himaniiru.
Jiraattonni godina Booranaa hojiilee misoomaa garaagaraarraa fayyadamaa ta'uu ibsanii jiru. Saxxoota Shoomaa gabaasa waajjira koominikeeshinii godinichaa akka itti qindeesseera. Jiraattonni godina Booranaa hojiilee misoomaa garaagaraarraa fayyadamaa ta'uu himan. Doosarii guddaan qotanii kashkaashoo kokkoomishdaakanii sadaffaanii nu facaasanii qorsallee yanande ogeessu waliin nu bira ejje cinaa ejjeetiin yanande waan calle baay'ee keessa argannaa inni gammaduu jiru guyyaa tokkoof asirraan oollu. Horiin kun naannoo kana guuramee naannoo Adaamaa naannoo Moojoo gabbifamaa ture horiin Booranaa. Ammoo naannoo keenyatti nyaatilleen nyaata naannoo argatan horiin gabbachuu hin danda'a. Loon sagaliin jalqabama. Looni dhibbaa fi almost dhibbaaf 15 bitee amma already dhibbaaf 80 70 gurguddee bisaalee naa galchanii gar mootummaatiin akkamilee na deeggaran. Bulchaan godina Booranaa Abdul Salaam Waariyoo hojiilee gabbisa loonii horsiisa lukkuu fi kanneen biroo hawaasa godinichaaf galii dabalataa argachuun cinaatti madda carraa hojii guddaa ta'uu dubbataniiru. Hawaasa horsiisee bulaa kan karaa nu jijjiiruu dandeenyuun naannoon kun naannoo horsiisee bulaati. Horii ammoo gabbisnee gabayaa dhiyeessuu irratti rakkoo guddaa jira. Kan irraa kahamee kilaasterootii beeladaa ijaaramanii horiin gabbatee carraan hojii achitti uumamee gar gabayaattis akkaasaa ittiin dhiyeessaa jiru. Asiin carraa hojii bal'isaa jirra, asiin aadaa hojii jijjiiraa jirra jechuudha. Tarsiimoo fi imaammata horsiisee bulaa fayyadamaa hojiirra oolchuu eegaluun hawaasa godinichaa fayyadamaa akka taasise kan himan ammoo sadarkaa pirezidaantii itti aanatti qindeessaa kilaastera hawaasummaa naannoo Oromiyaa Saadaat Nashaa ibsaniiru. Keessumattuu godinaalee kanaan dura hawaasni keenya horsiisee bulaa loon qofa yookaan horii qofa itti horsiisaa ture. Loon qofa faana deemaa turee fi jiruuf jireenyi isaa loon irratti horii irratti qofa rarra'ee jiru inishatiiviiwwan garaagaraa bocuudhaan loon akka eegametti ta'ee hojiiwwan kana milkeessuu danda'an hedduu hojjetamaa jiru. Kana keessaa inni jalqabaa bishaan jallisiidhaan dhiyeeffamee haroon garaagaraa haroon finnaa qotamee haroo finnaatiin gargaaramee loon isaa furdisaa jira, gabbisaa jira, loon isaa horsiisaa jira. Kanarra darbee immoo bakka bishaan bal'ina qabutti immoo jallisiidhaan gargaaramaa jira. Hojiilee eegalaman daran cimsuun jijjiirama barbaadamu akka fidan hudhaalee hojii misoomaa kanneen ta'an dhawataan fala kan argatan ta'uu ibsaniiru. Daawwattoota keenya sa'aatii 12 irraa eegaluudhaan odeeffannoowwan garaagaraa ispoortii biizinasii akkasumas odeeffannoowwan nu bira jiran hedduu isaanii qabanne turtiiwwan marsaa jalqabaa akkasumas immoo marsaa lammaffaa keessatti dhuka oduu dabalannee turtii dheeraa osoo wajjin taasisnee jirra. Odeeffannoo bifa beeyyaa keenya guututti goola barra keenyarra. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jennaa olaanaa yaaddisaa fana isaaniitii haasan ogeessota istuudiyoo maraa waliin ta'uudhaan qopheessitoonni bifa biyyaas jiru. Isaan waliin ta'uudhaan kan isin waliin turre galatoomaa isiniin jennaa irra deebiin sa'aatii 4 argachuu dandeessu. Kan